Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru miidiyaa Diyaaspooraa Oromoo yookiis Oromoo Diyaaspooraa miidiyaadha. Qophii keenya guyyaa har'aan keessummoota lama qabaddeen isiniif dhiyaadhe. Keessummoonni keenyas hojii gama muuxannoo poolisii Oromiyaa irratti sadarkaa garaagaraatti kan qabu obbo Raajii Guddataa yogguu ta'u, keessummaan koo lammaffaa immoo ogeessaa fayyaa kan ta'e Huseen Barisooti. Wayitaa turtii isaan waliin taasisnu dhimmoonni guyyaa har'aa irratti fuulleffachuuf karoorfanne inni guddaan immoo keessumaa haala yeroo ammaa kana kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti deemaatti jiru irratti fuulleffanna. Addatti immoo dhimma mana hidhaatii bahu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi haala hidhamtoota Oromoo biroo irratti kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan kan fuulleffannu ta'a. Maarreen egaa isinis yoon waliin turtanii qophii keenyarraa barachuudhaan akka isinitti bohaartan hedduu goonaa odeeffannoo jabduus argattu jennee abdii goona. Keessumaa kibba kana guyyoota lamaan fuuldura jechuudha Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wayita mana hidhaadhaa bahanii qabxiileen isaan kaasan jiru. Keessumaa kanneen akka miidiyaa OMN haaluma wal fakkaatuun BBC Afaan Oromoo fi haaluma wal fakkaatuun VOAdhaa fi gama ONN ibsa isaan kennitu jira. Isa kanarratti maal jedhanii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessumaa haala Oromoo fi Oromiyaan har'a jirtu irratti maal jedhanii dhimma hidhamuu isaanii faana wal qabsiisee haaluma wal fakkaatuun immoo qabxiin isaan kaasan jira. Keessumaa ministeera muummee biyyattiidhaan gaafatamuu isaanii waliin wal qabsiisee haalli mootummaa gidduu jiruudhaaf gama security gidduu jiru garaagarummaa qabaachuu isaa fi dhimmoota garaagaraa kaasaniiru. Maarreen egaa nuyis turtii keenya keessatti dhimmoota kanaaf kanneen biroo kaasuudhaan maree kan waliin taasisnu ta'a. Maarreen egaa anis qophichaa qindeessuudhaan yookiis keessummeessuudhaan kan si waliin turu Itichaa Guddataati. Sa'aatii keenya yeroo jennetti dhiyaatiin hafu keenyaaf jalqaba irratti nuuf kolchaa isinii jenna. Itti aansuudhaan egaa hanga peejii kana namoonni xiqqoo shawannoo jettanitti akka introotti sirba ta'e fayyadamna. Sirbi nuuni fayyadamnu immoo keessumaa sirba Falmataa Kabbadaa yookiis weellisaa Falmataa Kabbadaa kan dhiisii qumaara kee jedhuudhaan kan nuyi eegallu. Isa booda immoo kallattiidhaan gara qophii keenyaatti seenna. Turtiin keessan waliin haa ta'u miidiyaa Diyaaspooraa Oromoo daawwachuu akka hin daganne gamanumaan isin beeksisna. Mee sirba kana waliin turtii gaarii dhiisii qumaara kee jedha weellisaa Falmataa Kabbadaa.
Weellisaa Falmataa Kabbadaa weellisaadhaaf guddaa galateeffanna. Ayyeen daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM har'aadhaaf keessummoota lama qabadheen isiniif dhiyaadhe akkuma jalqabarratti isin beeksise. Egaan keessummoota koo waliin turtii taasisnaa isinis qophii keenya waliin turtii yoo taasistan irraa barachuudhaan akka isinitti bohaartan abdii guddaan qaba. Maarreen egaa turtiin keessan waliin haa ta'u jecha jalqabarratti keessummoota koo waliin dhimmoonni nuyi irratti fuulleffachuudhaaf yookiis mari'achuudhaaf jirru inni guddaan keessumaa haala yeroo ammaa kana Koloneel Gammachuu Ayyaana mana hidhaatii gadhiifamuu faana wal qabsiisee ibsa yookiis gaaffiif deebii miidiyaalee adda addaa waliin taasisaniin wantoonni baay'ee namatti dhaga'aniif xiqqoo ishee akka namoomaatti yookiis akka ilma Oromootti namatti dhaga'aman danuudha. Isa kanaaf immoo egaa keessummoota lama qabadheen isiniif dhiyaadhe akkuma jalqabarratti isin beeksise isaanis Raajii Guddataati. Raajii Guddataa keessumaa sadarkaa poolisii biyyattii ta'uudhaan hanga sadarkaa hooggansa garagaraatti hojjechaa kan ture. Haaluma wal fakkaatuun immoo Hussein Barisoo immoo as Oromiyaa xiqqoo kan jennu yookiis Minneapolis kan Koloneel Gammachuu Ayyaana dubbii isaanii keessatti yoo akkas ta'e jedhanii waa'ee lafa saamamuu Oromiyaa faana wal qabsiisanii yookiis immoo handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee faana wal qabsiisanii yoo akkas ta'e yoo Minneapolis iyyuu Oromiyaa taati yookiis immoo Washington DC'n illee naannoo Amaaraa taati jedhanii dubbatanis yaadannoo magochaa inni ogeessa fayyaati. Mee namoonni mana hidhaa yoo galanii shakkiidhaan yookiis immoo himatamuudhaan mootummaan maal gochuu qabaa fi kanneen biroo irratti fuulleffanna. Turtiin keessan waliin haa ta'u peejii kana namoota biraan akka geessan gamanumaan isin afeera. Mee Hussein asuma natti dhiyoo jirta waan ta'eedhaa fi mee daawwattoota keenya nagaa gaafadhuuti isa booda immoo kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Itti aansuudhaan kallattiidhaan raajiin nagaa gaafattaan gidduutti seenu jechuudha. Mee Hussein yoo yaa jedhime hordoftoota keenya. Aga badhaadha warra nu hordofan maraafuu maamiltoota miidiyaa Oromoo miidiyaa Diyaaspooraa miidiyaa kana maraafuu baga nagaan dhuftan itichaa jajjabeessaa hordofaa miidiyaa kanas share like godhaa karaa maraanuu jajjabeessaa jechuma. Tole Raajii mee yoo yaa jedhe meetarii ONN irraa dhufe mucaan kun akkan jenne egaa Oromoo Diyaaspooraa irra jirta. Yoo yaa'ee hundi keessanuu nageenyi kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu kan sagantaa kallattii kan hordofaa jirtanii fi atis itichaan jabaadhu uummata miliyoona 50 qabna miidiyaa qubaan lakkaa'amtu 3-4 sagalee ta'uun namatti ulfaata hunduu kallattii danda'een uummata kanaaf sagalee ta'uuf tattaafachuun waan gaariidha jalqabbii gaariidha waan ta'eef jabaadhu Oromoonis immoo humna qabuuf beekumsa qabuun akkasii bira dhaabbatu nasumarraan dhaammadha. Sagantaa kanarratti affeeramee waan an beeku irraa hubannoo kennuuf dhiyaachuu koofittis guddoo galatoomaa jedha. Tole ayyeen daawwattoota keenya keessummoonni koo eenyummaa isaanii baay'ee gaafachuun waan barbaachisu miti yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti ibsa kennu miidiyaalee adda addaadhaaf jechuudha. Maarreen egaa turtii isaa waliin taasisnuun dhimmoonni nu irratti fuulleffannu akkuma jalqaba irratti isin beekse haala Oromoo fi Oromiyaan yeroo ammaa keessa jirtu irratti fuulleffanna. Maarreen keessummoonni koo itti siiqinsaan waan Oromoo fi Oromiyaan itti jirtu yookiis oolmaa Oromiyaa warreen sirriitti hordofaatti jiranii miidiyaaleen warreen biroo maal jedhani kan jedhus kallattiidhaan irratti xiyyeeffatu. Maarreen egaa nuyis kallattii madandeenyeen waan Oromoof Oromiyaa haalota nuun mijanne keessatti dubbachuudhaaf dirqama lammummaa qabna isa jedhu asumaan dhaamsa Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa yookiis ODM maarreen kallattiidhaan gara gaaffiif deebii keenyaatti dabarra. Tibba kana Koloneel Gammachuu Ayyaana mana hidhaadhaa gadhiifamaniiru. Isa kana waliin wal qabsiisee ibsallee miidiyaa garaagaraadhaaf kennaatti jiru. Dubbii isaanii akkamitti hubattanii miirri gadhiifamuu isaanii faana wal qabsiisee waan isin hubattanuu maal fakkaata jedhu kallattiidhaan mee asumaan jalqaba waan ta'eef Hussein irraan eegala. Mee Hussein. Ulfaadhu iticha baay'ee galatoomi. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii bayuun lubbuun jiraatee mana hidhaatii bayuun gammachuu guddatu nutti dhagahame. Karaa kamiinuu haa hidhamuu namni tokko shakkii kamiinuu haa hidhamuu mana hidhaa seenee mana hidhaa keessatti dararri akkasii isarra gahee namni kunii gaafa mana hidhaa seenu maal fakkaataa adda mana hidhaati yoo ba'amu maal fakkaata ka jedhu karaa feesbuukii peejii kennaatiin social media kana jechuudha ibsa kenna gadda kenna react godhaa turre baay'ee waan nama suukanneessaati waan namatti dhagahamaati
gammachuu ayyaanaa miidhamuu isaa qofaa miti wanni baay'ee nu gaddisiise. Yeroo inni keessatti miidhame kanatu baay'ee nu gaddisiise. Keessattuu yeroo inni keessatti miidhame kuni baay'ee dhukkubbii ribuu namaa dhukkubbii sammuu namaa dhukkubsituu fi dhukkubbii ribuu duddaa nama kuttu argine jechuudha. Ammas magnituudiin kun maal mul'isaa hagam Oromoon walitti dhufee mari'achuu jechaan sobamuu akka hin baan isan barbaachifne walitti dhufee mari'achuu dhimmi kun maal fakkaata jedhee opportunity kana fayyadamee akka walitti dhufee dhimma kana gadi fageenyaan laalu mul'isaa. Kaan gaasilaa diiteelii isaa meeyoo keessa gad seenneetiin jennee irratti haasofnaa. Walumaa galatti waan nama dhukkubsaatii kar tokko akkuma gammachuu ayyaanaallee jedhe kun gammachuu ayyaanaallee jedhe waan eeggamullee sarpiraayizii guddaallee miti. Wanni xiqqishuu nama dhukkubsitu jirti. Waan sanii maafi akka addaatitti maa nama dhukkubse dhimmi gammachuu kun yookaan dhimmoonni gammachuu yoo jennu gammachuun qofaa miti. Gammachuu ayyaanaa qofaa miti. Kabiroollee jiru isa akka simbooliitti fudhannee maa nama dhukkubsa ka jedhu booda itti deebinaa. Lubbuun ba'uun isaa baay'ee irraa gammanne jechuudha. Tole Raajii dhimma kana akkamitti ibsattameeti miira ture? Itticha galatoome xiqqoo yeroo gabaabduu keessatti miira namatti dhagahame ibsuun ni ulfaata ta'a. Garuu haalawwan baay'ee jechuudha. Wanti Koloneel Gammachuu haalli gaafa arginu hidhaatii ba'ee miira nutti ibsanne omaayyuu na soquu yookiin nama biraa gaafachuus hin barbaachisu. Fuulaaf jecha isaarraa hubachuun hin danda'ama jechuudha nama fageesse hubatuuf. Keessaayyuu an wanti natti dhagahame akka waa 3-4tti tarii akka namni ilaalutti adda ta'uu danda'a ta'a. Tokko akka nama gammachuu gaafa inni hojii mootummaarra jiru beekutti. Akka nama gammachuu gaafa inni dirree waraanaa gammoojjii Eertiraa keessa jirutti. Akka gammachuu gaafa immoo araarri bu'ee jedhamee gara biyyaatti deebi'amee Finfinneetti nama arge tokkotti. Kana arfan wal keessa laaleen hamma morga mana hidhaatii ba'e ka jedhu yeroo miira wal bira qabu guddoo ulfaataadha. Tokko deservii godhaa kana gammachuun kan jedhu nama gaddisiisa jechuudha. Gammachuun waan baay'ee jechoota ani amma dubbadhe daqiiqaa muraasatti miidiyaa kanatti ibsuu danda'u miti. Gammachuun jalqabarraa yeroo mootummaa keessa ture maal ture? Ogummaan isaa maali? Warreen kaan warra Oromoon goota kiyya yookiin abbaa jijjiiramaa, abbaa qabsoo, abbaa ifa fide jedhu kana warra ijaareef warra barsiise ture jechuudha. Gaafa biyya jiru gaafa waggaa 15-16 ardaan duratti jechuudha. Qoodaa adeemsa qabsoo keessatti namni qabu silaati yeroo amma jijjiiramni dhalateera jedhamu kana keessatti abbaa jijjiiramaa ta'uu kan malu qarqaratti darbatamee hafuun isaa waa tokko jechuun tokko. Lammaffaa gammoojjii Eertiraa keessatti yeroo 2-3 argeera mooraa waraanaa keessatti. Gammachuun nama akka haasaarraa argitetti nama kutannoo qabu, nama faayidaafis dantaafis hin jilbeeffanne, nama egeree, nama mul'ataati, abbaa mul'ataati jechuudha. Achi deebee gammoojjii Eertiraarraa darbee immoo biyyatti gaafa fulbaana 15 bilisummaa Oromoo hoogganni isaa deebi'u Finfinneetti wal arginee turre. Akka nama qaama nageenyaa tokkottis kaleessa bilisummaa Oromoo yeroo inni mootummaa keessatti caasaa ijaaree hojjetaa turetti directly caasaan ni geggeessurraa qooda yoon hin fudhanne indirectly caasaan ni bu'uureesse keessaa qooda fudhataan ture waan ta'eef as geenyee raamnaa kan hundumaa deemne kanaan booda egereen Oromoo akkam taatii jedhee nama yaadu malee waa'ee dhuunfaa isaa nama dubbatu turre jechuudha. Yeroo sanatti namuu mudamee waa saammatee waa mul'atee nama godhaa ture jechuudha. Namni akkasii kun rakkoo akkanaa keessa galee yeroo inni namati qaamaan beektu nama yaada isaa beektu akkanatti ani numaayyuu hin furdiste naan hin jedhin iticha. Nama biraatu ba'ee jedhee yaade amman sagalee isaa bilbilaan itti haasa'ee sagalee isaa dhaga'uutti isa ta'uyyuu mirkaneeffanne jechuudha. Kanaaf akkuma obboleessi koo Hussein kaase waan inni gammachuu single out goonee ka kaasneef ka mul'ate ta'eef malee
kan hin mul'annee fi ka gammachuun dararaan ni arge amma argaa jiru kumni sagal akka jiru innis dubbateera Oromoonis qorqalbiin beeka yoo dunuunfateen laalin jechuudha. Kanaafin warra bade warra akka Dabbasaa Guyyoo faa warra amma mana hidhaa jiranii warra akka Yaazoo faa hooggantoota warra akka Kaayyoo faa isa wajjin yuunivarsiitii irraa ba'anii bosona keessa turanii rakkoo gidiraa meeqa argaa turan warri Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibbaarraa maqaa abaa deeggartu jedhamanii hidhaman warri Finfinnee keessa gaafii gaafatanii Oromoo ta'uu isaanii qofaan hidhaman 9,000 bakka bu'a waan ta'eef miirri sun guddoo jechaan kan ibsuu dandeenyu miti mootummaa sana keessa maaltu akka jiru kan dubbate tokko tokkoon itti dhufnaa garuu anaan akka ilma Oromoo tokkootti deserving godhu kana keessaayyuu immoo haalli ammatti jirruuf haalli inni aarsaa baasee guddoo kan nama gaddisiisu ta'uu isaatii fi Oromoon immoo haala amma kan kooti jedhee deemaa jiru mootummicha dhaabbatee akka of ilaalu immoo kan mul'isu gammachuu natti dhaga'ame jechuudha. Amma kanayyuu gammachuutiin koloneel gammachuutiin mootummaan Abiy maal fakkaata kan jedhu piikcharii jechi miiliyoonni 30 ibsine Oromoo fi meera waan ta'eef isa immoo nan gammadaa jechuudha. Akkasitti ilaala akka qottiiticha. Tole guddaa galatooma ayyan daawwattoota keenya egaa jalqabuma irratti akkan si beeksee dhimmi fuulleffannoo keenya qophii Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aa haala dhimma koloneel gammachuu mana hidhaatii lakkifamuu isaa waliin wal qabsiise wanta nuyi irratti dubbachaatti yookiis haasa'aatti jirru keessumoonni koo egaa Raajii Guddataa fi Huseen Barisooti. Maarreen egaa turtii keenya keessatti nuyis haasaan koloneel gammachuu miidiyaadhaaf taasisanii eenyummaa mootummaa sanaa ibsa isa jedhu wayiiti kan Raajii fi Huseen wal duraa duubaan kaasan. Kanaaf egaa faranjoonni yogguu dubbatanii action louder than words kan jedhanii fi jechuun wantoonni qabatamatti yookiis immoo wantoonni fuulaaf fuulatti agarru wanta sana maalummaa isaa sirriitti ibsu waan ta'eef dhugaatti baay'ee nama shakkisiisa. Dhuguma kun koloneel gammachuu ayyaanaatti fakkeenyaaf suurota yeroo darbanii fi ergasii booda namoonni wal bukkee qabanii yookiis wal cinaa qabanii ilaalaatti jiru. Inni kun matumaayyuu xiyyeeffannoo addaa kan argate. Tokko tokkoon gara dubbii koloneel gammachuutti dhufna. Garuu dubbii isaan dubbatan keessaa wantoota sammuu kee keessa deebi'anii akka ilma Oromootti maal faati? Fakkeenyaaf yeroo adda addaa waggoota 4-5 kana darban yogguu sochiin Oromoo akka malee jabaate qabsoon Oromoo waggaa 4-5 jechuu kooti miti. Oromoon almost jaarraan tokkodhaaf qabsootti jira. Abjuusaa dhugoomsineen garuu Oromoo maafan dhiisa akka Oromoo diyaaspooraatti isa kana jechuun xiqqoo ishee natti jabaata. Haa ta'u garuu akka ilma Oromootti siiqinsaan waggoota 4-5 kana sochii Oromootti siiqinsaan hordofaa turteetti gaaddisa Raabaadorii irrattis yookiis OMN irrattis xiinxala garaagaraa yeroo adda addaa kennaatti turteetta. Haaluma wal fakkaatuun Raajiinis miidiyaalee Habashootaa dabalatee miidiyaalee hedduuf ibsa yeroo garaagaraa kennaatti turteetta. Haasaasaa keessaa wanti sammuu keessanirraa iyyu maalime isinirraan dhagaa anis waan filadheen qaba qophii keenyarraa fi mee Huseen sibirraa eegaluu laata? Baay'ee galatoome gaafii bareeda. Haasawaa isaa irraa maal hubatte ka jedhu tokkoffaa gammachuu ayyaanaa yoo laaltu waan kun qabsoo kanatti gaafa seenu jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti yoo seenu Oromoon cunqurfamee, Oromoon miidhamee, Oromoon saamamee, Oromoon salphatee, qabeenya isaa irratti salphatee, qe'ee isaa irratti salphatee, maalummaa isaatiin salphatee. Kun ammoo anaaf quuqaa guddaadha akka ilma Oromootitti kana argaa cadhisuun narra hin jiru dirqama qaba, dirqama uumaa qaba, dirqama uumee qaba jedhee gaafa gadi bahu nama kaayyoo qabu. Nama ammoo kaayyoo dhaabbate sanii fi miidhaa wayii isarra ga'u akka deemu nama hubate fakkaata. Fakkeenya haasawaa isaa keessa waan an arge keessa. Haga ammaatittuu yoo argitu gammachuu ayyaana haganaayyuu miidhame inumaayyuu yeroo gaddaa jalqabaan intarvii kana utuu hin dhageenye intarvii inni OMN waliin yookaan ONN wajji utuu hin goone suuraa isaa ka masaraati kanarra deemu argineeti react goone waan tokko tokko dubbanne inni haga nu rifanne kana haga nu aarre
haga nutti cinqamne maa kun isarra gahe jenneet haga nutti psychological pain, emotional pain, suffering haga nutti dhagame kana isatti in xiqqeesse ilaala yoo argitu taate. Xiqqeesse ilaala. Inumaayyuu kunuunarra gahee uduu nama biraa irra gahuu baate jedhee inumaayyuu yoo argitu taate mootummaa kanaayyuu jechuu keessattuu yeroo ammaa kanatti mootummaa Abiy Prime Minister Itoophiyaati. Oromoo harka jira mootummaan kun. Yoo gorsa kennu laalta. Haasa'u isaa keessatti yoo gorsa kennu laalta. Namoota isa gaafachuu dhufan mana hidhaatitti fakkeenya akka Dr. Fidoo fa'a, Fidoo Eebbaa fa'a, akkasuma hiriyoota isaa mana hidhaatitti dhufanii isa gaafatan, yoo isa gaafatan waa namoonni isatti haasayan dhiisee gorsa inni kennu, yoo gorsa ummataa inni kennu, ijoollee isa waliin jirtu gorsa inni kennu, waan kana yoo sitti himu nama kutannoo qabu, nama murannoo qabu, nama ammoo qeequuf yookaan gadoo leellisuuf hin fiinne, nama itita qabu kanarraa argita. Kun ammoo magnitudii Oromoon keessatti miidhamaa jiru haga ammaatitti keessattuu amma, which makes it so painful is yeroo Oromoon biyya bulchaa jiru kanatti still parsentii guddaadhaan. Kana jechuun Oromoon biyya bulchaadhaa sabni biraa haa miidhamu, Oromoon hin miidhamin jechuu miti. Sabni kamuu miidhamuun qabaatu. In the first place, eenyuyyuu torchi ta'uun qabaatu, garmaleedhaan mana hidhaatti darbatamuun qabaatu. Wanni inni hime akkuma yeroo durii yeroo Siyyee Abrahaa mana hidhaatti gabbayeeti, manni hidhaa guutuun afaan Oromoo dubbataa. Waggaa almost how many years ago? About 21, 22 years ago. Anseti Biraanuu Naggaa, Professor Biraanuu ka amma Izeemaa dhaabeetiin deemu ka maal jenna kaadoo isaa Abiy Duubaa jenneellee yoo fudhannee yookaan gaaddidduu Abiy Duubaa beektanii ayichuu kana ka televizyiina irratti taphatan yookaan ka ijoolleen itti taphattu biyya alaa kanatti televizyiina irratti ijoolleen taphattu kana waan akka paappee namoota duuba irra taa'ee akkana godha beektanii. Akkana sosochoosaa ijoolleen hin gammadde afoo kanatti hin taphatti ijoolleen. Duuba irratti haada wayii itti dheeti nama akkana bubbututu jira. Yoo namni akkana bubbutu wannoonni sunniin hin taphatti ijoolleen irraa gammaddi. Mootummaa Abiyyi duuba shiboo itti dhee, sibaagoo itti dhee, haada itti dhee ka bubbutaarutu jira. Ka mootummaa san hoogganaa jiru Professor Biraanuu jechuudha. Professor Biraanuun kuni asiin dura mana hidhaa ture, mana hidhaati gaafa ba'u innillee maal jedhee waan Oromoon miidhaa Oromoo irra ga'u, waan Oromoon mari'atu, waan Oromoon jedhu achi keessatti argee manni hidhaa marti Oromoodha. Oromoon kun ammoo asii gadi bahee jennaan akkitti Oromoon miidhamee jiru kun akka biraati. Isaan irratti qabsoofna, isaan irratti qophoofna jedhee ifaan ifatti ka miidiyaa adda addaa irra jira, yuutuubii irra jira, abbaan eenyullee caqasuu danda'a jechuu kana. Biyya alaa kana erga dhufee booda waan inni haasa'e. Amma yoo laaltu gammachuu ayyaanaa wanti suni akka hin dhaabanne. Ifumaan ifatti akka hin dhaabannee fi maagnitii nama suukanneessuun in a very gruesome way. Akkatti namni keenya miidhamaa jiru. Akka amma gammachuu ayyaana yoo laaltan nama ani akka ogeessa fayyaa tokkotti nama dhibeen kaanserii kun qabee keemoteraapii nama tajaajila akkasii teraapii akkasii yookaan hikimannaa akkasii argatu qaama isaatti luqqa'a, rifeensa isaatti luqqa'a, foon isaa kun irraa dhumatee lafee keessan argita beektaa gogaa irraa lafee argita. Akka nama keemoteraapii keessa seenee achi bahee yookaan argitee busaa wayii
waraabessa yookaan beellada wayii du'ee bishaanitti darbanii bishaan keessaa luqqa'ee achi aadaa harkisanii baasan akkas fakkaatee gadi ba'e. Kuni kana dhukkubbiin kun guutuu isarra jiru akkuma duratti raajiin jedhe waan isarra ga'e silaayyuu isuma laalu akkuma inni jiru laaluudha achirraa hubachuu malee baay'eellee keessa seennee analytically illee wanna gochuun hin dandeenyu hin barbaachisu. Waan nama ajabsiisaa waan nama gaddisiisaa waan Oromoo irra ga'aa jiru miliyoona meeqatu Oromoo akka ta'e mana hidhaa Qilinxoos haa ta'u mana hidhaa isaan macufame Maakalaawii jedhan sana haa ta'u Maakalaawii cufne jedhanii kadi indirectly Maakalaawiin biraa the most bakka argite akka naaziin itti asiin dura warra Yahudaa kana itti godhe jedhanii Jarmaniitti waan akkasii kana yoo balbala cufaa torbaa qabu keessa darbinee dhufna yoo ni jedhu aduu arguudhaaf aduu qilleensa arginaa gannu baasaa jedhee jennee gaafannee bakki nu hanqattee akkanatti ol dhaabannee waaqa keessa ol laalla yoo jedhu yoo bakka kanatti ammoo ilmi Oromoo akkan ilmi Oromoo yoo jennu bar ilmi Oromoo magnituudiin keenya guddaas dhukkubbiin keenya guddaa ta'e jennaan maqaa ilma Oromoo jennee dubbataa jira. Kamuun irraa akka hin geenne dubbiin eenyuun irraayyuu ga'uun qabaatu. Nam tokko yoo yakka uumee jedhe kanarratti dhimma kanarratti bal'inaan raajiin irra deemuu danda'a muuxannoo irraallee yakka kamiinuu yoo namni tokko uumee jedhe tajaajila isaa kennu gahaa ta'u isaa kennamuu qabaatu kennanii ka'anii yakka sanii dhiyeessanii erga inni yakkamee adabbiin barbaachisaa ta'u karaa seeraatiin without any pain and suffering directly or indirectly mirga nama sanillee eeganii mirga hidhamaa sanillee eeganii haala saniin nama san yakka isaatiin isa adaban. Abiyyis ka jedhaa ture erga angoo kana fudhatee ammaa achi harka muruun harma muruun lafee namaa cabsuun ilkaan namaa cabsuun waan fokkuu adda addaa dubartii irratti dhiira irratti waan aadaa ummata biyyasii hin taane hojjechuun ni dhaabbata. Ka kana godhaa ture nu'u mootummaa nu keessatti waggaa dheeraa tajaajilaa ture jedheeti dubbatee waadaa seene ummata. Abiyyi hagam waadaa haga cabse mootummaan Abiyyi garuu waan takka beeka Abiyyi waadaa cabse yoo jedhu gammachuu ayyaanaa waan tokko kiliirli lafa kaa'ee jira. Uduma mana hidhaa jiru Abiyyi na waamee ji'a tokko afoo na dubbiseeraa jedha. Na dubbisee waan tokko na gaafatee jennaani horoo silaayyuu mootummaa kana biratti mootummaa biraattu jira jedhee anuu Abiyyiif gaddee ijoollee tanaaf gaddee nama gadoo leellifne gammachuu ayyaanaa ta'uu asirra argita beektanii still waa dhukkubbii isatti dhagame dhiisee jarri tun akkamittiin mita adda addaa shira adda addaa farra adda addaa jara tanarratti akka hojjetamaaru hima jechuudha. Waan baay'ee nama ajabsiisaa jechuudha. Moo Abiyyuuyyuu beekaa waan kana ka jedhu daawutii biraa keessa nullee galchee jechuudha. Yookaan komi manu Abiyyi irratti qabnu yookaan mootummaa isaa irratti qabnu ifaan ifatti Abiyyi masaraasan keessa jira malee Oromoo irra waan ga'aa jiru kanaayyuu quba qabaa. Qubumaa qaba mana hidhaa haa ta'u waajjira adda addaa keessatti haa ta'u Oromoo baadiyaa jiru qotee bulaa haa ta'u hojjetaa mootummaa haa ta'u quba qabaa yookaan beekaa waan kana sii kaasa amma yoo bilchinna isaa yoo argitu jechuudha. Maal haasawa isaarraa hubatte maal dhageette jettee itichaan na gaafatte irraa kana sii kaasaa jira dubbii dheeressuufi miti. Walumaa galatti it is so painful waan guddaa irraa baranne waan kana irratti ammoo waan irraa baranne kana irratti ammoo maal godhuu qabaanna Oromoon kun ammallee look yoo daqiiqaa tokko naa kennite konseptii wayii introduce godha achirratti dhaaba. Konseptiin anamma introduce godhu kuni
sagaleen ka jiraami? Itti fufi Hussein si dhagaatu jirra sagalee ki gaarii. Okay. Waawwatu mataa keessa naa dhufe behavioral health irratti behavioral health psychology keessatti konseptii tokkotu jira. Komii maal irraa dhufaa? Komii amma itichaan na komataa yookaan ani itichaa komadhaa yookaan raajiin na komataa yookaan ani raajii komadha. Komii disappointment eessarraa dhufa? The source of where is the source of disappointment waan jedhamutu jira. Komiidha argite maa wal komata namni kun. Komiin kuni expectation irraa dhufa. The source of disappointment is expectation jedhama. Komiin maal irraa dhufa? Hedannoo. Waan hedannen komattu beektaa is a human nature. Waan heda an fakkeenya diinan komattu. Diina itti qophoofta jechuudha. Akkasi miidhuu dhufuun beektaa atis akkatti ofirraa ittistu yookaan akkatti isa miituu irratti qophoofta jechuudha. Probably dhimma kanarratti illee strategic wannaa irratti raajii waan kanallee bal'isuu danda'a. Diina akkamitti qophoofta? Diina hin hedattu. Na hila jettee hin hedattu. Xiyyiitii narraa qaba jettee hin hedattu. Arfii yookaan cokoo sibiila narraa qaba jettee hin hedattu. So the source of disappointment is expectation. Komiin hedannoo irraa dhufa. Komiin kun ammoo bakka lamatti qoodama. Hedannoon kun akkatti Oromoon miidhamaa psychologically, how the Oromos are psychologically suffering, emotionally suffering, even understanding wise, competency wise, hubannoodhaan akkami Oromoon miidhamaa akka jiru, qorqalbiidhaan Oromoon akkamitti akka miidhamaa jiru. Irraa dubbachuun waan kana kaasaa jira. Hedannoon kun lama. Hedannoon tokkoffaan amma raajii yoo waa hedadhu taate waan raajiin amma godhuu danda'u, tolchuu danda'u. Arte short term objective or goal that Raji would be able to accomplish. Waan ta'e tokko maal godhaani yeroo gabaabaatti hedannoo sarara kaasa jechuudha. Hedannoo sarara kaasa. Maaliif raajii kanatu waan naa godhuu qabaatu, waan naa tolchuu qabaatu seeraan frame godhuu dhabuu irraa kaka'e ani hedannoo sarara kaa'adha jechuudha. Maal jechuu amma waan waggaa 10tti ta'u yookaan waggaa 5tti godhuu danda'amu tokko yeroo gabaabaan naan taane jedhee hedannoo sarara kaa'a. Yoo wanti sun ta'uu dhabaate ammoo disappoint ta'a. Kun immoo waan waggaa dheeraatti yookaan waggaa dheeraatti ta'u yoo waggaa gabaabaatti si godha jedhee waadaa seenu. Digalee ka duraa waan waggaa yeroo gabaabaatti ta'uu qabaatu allafarra butee yoo dheeresse jechuudha. Waan yeroo gabaabaatti hojiirra ooluu qabaatu allafarra butee hin dheeressaa then disappointment keessa gala. Kun ammoo waan yeroo dheeratti ta'uu qabaatu lafarra butee yookaan waan adda addaa godhee amma sii godha amma sii tolcha jedhee expectation hin taane keessa nama galcha jechuudha. Amma Oromoon maal miidhamaa jira? Haasawa Abiyyi haasawu kana haasawa Oppidoon haasoftu kana jaakeetti Oppidoon jaakeetti buraaburree duriisa ofirraa mulqitee lakki adiidhaanu yookaan lakki magariisa akka odaatinu. Fakkaar argitee dhiiga uffatanii dhiiga jaakeetti diinni uffise uffataniitiin namaan gorra'aa deemaa turan lakki nuti amma magariisa. Nuti amma oda. Nuti amma gaaddisa. Hajarri jettu kana then expect godheeti achirratti disappointment keessa seena. So waan nama nurra gahe psychologically disappointment sani jechuu. Gammachuu waan kana hin beeka. So waan isarraa hubadhe maali? Waan kana already waan beekuuf baay'ee safar ittiin ta'u beekta. Ammallee prospect haasaa waan maaltu ta'uu qabaata haasaa ufafoo irratti haasaa. Ufafoo irratti gorsa isaaniiyyuu kennamu Oppidoo fakkeenya waa'ee lammaa akka ittiin kaasu. Waa'ee Abiyyi akka ittiin kaasu. Baadimmee irratti Abiyyi waliin maal keessa akka dabarsan. Ajaja ilmaayyuu gaantaa tokko keessa turaniiran yeroo baadimmeetti lola keessa turan. Gaantaa tokko keessa akka waliin akka dhufaa mari'atan. Gaarummaa Abiyyuu akka ittiin kaasu yoo argitu taate. Gaarummaa Abiyyi nama waliin jiraachuu dadhabanii miti. Nama baay'ee namaa walii galu jedhee akka ittiin kaasu.
See this guy negativism mataa ofii keessaan qabu. After all. Gadoo leellisuun barbaadu jechuudha. Uummanni Oromoo walumatti dhufee ammas maal baranna asirraa ka jedhu simboolik ta'ee dhiyaata jechuudha. Baay'ee dubbii isinitti dheeressee dhiifama. Waan guddaadha booddee irratti dabaluun danda'a. Waa keessatti waa'ee dhukkubbii kana dhukkubbiin kun mataan isaatu maali? Dhukkubbii kana akkamitti hiikan? Ka jedhu irraa booda deebiitti isin ibsuu danda'a. Itichaan hin beekne hin beeku sagaleen waan dhagahamaa jiru natti fakkaatu. Itichaan dhagahama? Iticha, I think it's out. Rajin jirtam? Yeah, Itichaan is deebi'aa jiru. Yoo deebi'aa. Hostini Ayyan daawwattoota keenya rakkoo teknikaa nu mudateef nuuf kolchaa isiniin jecha deebi'eera Hussein baay'ee nuuf kolchii I don't know why for some reason nan dhugurame mee kallattiidhaan dubbii kee beeffachaa ture secondii mateedhaan kan inni xabaan dhalatee jechuu kooti yaadota babbareedoo kaastees egaa nama hunda afaan Oromoon hin galu jennee osoo hin taane afaanuma Oromoo sana yookiis immoo konseptii qoor qalbii maa dha'uu danda'u kan immoo isa jedhudha kanatti kaastee kanaaf guddaa galatoomi ulfaadhuun si jedha kanattiin raajii dubbiiwwan yookiis immoo haasaa isaan taasisan keessaa wanti Raji. Itichaan ammas Itichaan hin bahe. Yeah, Itichaan hin bahe. Okay, technically to someone jedhaa jira. I believe that you can go ahead and frame your thoughts. Amma mo'ats bahaa jirta. Ati immoo viidiyoo kan keetu bahee Itichaan deebi'aara natti fakkaata. Itichaa deebitee dhufteetta. Raajii kolchaa maaloo? Ammatti sirreeffattutti yoo sagaleen kun dhagaa. Lama ta'e hin deebi'e iyyuudha. Gaarii obboleessi koo Hussein kaaseera maal hubatte Raajii itti fufi ani si dhagaattan jira. Afgaaffii Koloneel Gammachuu godhe keessaati maaltu hubatte ka jedhu irratti Hussein wanta kaasu kaaseera. Baay'eedha mata duree hedduu keessaa baafachuu dandeenya an akkan hubadhetti waan irraa waa hubachuu dandeenya jedhuun kaasa tokko jalqaba haala inni itti hidhame mataan isaa seeraan ala haalli itti hidhame yeroo hin jedhu seerri inni itti hidhameef haalli inni itti hidhame seeraan alaa jechuudha. Tokko nami tokko ija seeraatiin kan yoo hidhamu ta'e waan yakka qaama seeraan yakka isa himachiisu hojjetee ragaan yoo itti jiraate yookiin yoo shakkamee ragaan itti argamuu danda'a ta'e kan inni hidhamuu qabu ture haala inni itti hidhameef seerri inni itti hidhameeyyuu seeraan ala jechuudha. Fakkeenyaaf shoora keessummaatiin kan inni himatame garuu paarlaamaa biyyattiitiin shoora keessummaatiin namni akka hin himatamne labsiin sun ka'eera jechuudha. Seeraan ala jechuudha akka inni itti qabameef akka inni hidhame. Inni gara biraa qaaminni isa hidhe kunuu caasaa mootummichaa kan eeggate miti haalli inni itti hidhame jechuudha. Humna tikaatu nu ajaje jedhee poolisiin qabe jechuudha. Iddoo kanatti waan meeqa hubattaa independently institutionii mootummaa sun functional ta'ee hojii ga'ee isaa laallatu hojjetaa akkan jire sitti agarsiisa jechuudha. Akkuma kaleessa cubbuu mootummaan adda wayii hojjete Geetaachoo Asafaarra naqaa jirru har'asi maaltu jijjiirame egaa humni tikaa kaleessas beeki Geetaachoo Asafaaf akkanuma godhani kanaan ola waan godhan hin qabani.
Kanaaf isa kaleessaa sirni caasaan deemaa jiru sun cabaa ta'uusaa mul'isa jechuudha. Gama biraatiin muummichi ministeeraa na dubbisanii ture. Na dubbisanii ture ifaa ta'u daawwattoota keenyaaf odeessa kana nuyi duraan qabna waan ta'eef muummichi ministeeraa kan inni Koloneel Gammachuu dubbise mana hidhaa dhaqee miti. Waajjira isaa masaraa mootummaatti waamee hidhamaa tokko dubbise jechuudha. Maal mul'isa asitti? Erga na dubbise immoo wanti kee himata ani itti himatamee mana hidhaa jiruuf odeessa sababaan itti ani hidhamee jiru garaa jedhe iddoo kanatti wanti guddaan kan irraa hubachuu qabnu jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu uumama mootummaa sana keessatti adda wayii keessatti ati kanatti fakkaatuuf kan itti himatamte waan biraa gareen si miidhuu barbaadu mootummicha keessa taa'ee immoo waan inni sirratti faabrikeet godhu kan biraadha jechuudha. Himanni Gammachuu faarratti baname jalqaba maal ture? Mootummaa galagalchuu namoota ijaaruu ka jedhudha. Booda keessa garuu waraqaa garaagaraa fiduu dhufe. Maaltu mul'isas keessatti caasaa mootummaa sana keessa Oromoo qabsoo Oromoo miidhuudhaaf ta'e jedhanii faabrikeet godhanii warreen himata qopheessan namarratti jiran caasaan jiraachuu mul'isa jechuudha. Muummichi ministeeraa kan hin beekne there is a mandate akkuma ከፊት ለፊት ያሉት አረፋ ናቸው ጀደ ሀብታሙ አኙ ባዩ ያለው ሱን ይቹ ወሬ ዜማ ፊ አዴፓ ወልዱ ካውጅተን ኩል አኩማ ከና ወይ ተኮ አከጅሩ ከሙልሱ ተውሳት ዋማሜ ጋፈቹኑምቲ ሱንዩ ጀሴራን ማሊ ወይደበሞ አናና ከነቲ ፈካቱቲ ዋን ፉደተመ ቀቡ ሚቴቹ ዮ ሴራኒ መተሜረቴ ሴራን ከብራ ከገመቹን ካሴ ተኮ ዋንት ኡመኑ በቹ ቀቡ Seera cabe himannaa nuni the last wantoonu qabnu seerri hojiirraa ooluudha jedhe. Maalamee wanti kana bira mootummaan seera hojiirra oolchaan jiru jechuudha. Seera gaafannee ka jedhu kaase jechuudha. Gama biraatiin namoonni xiqqeessanii ilaaluu danda'u iddoo lamatti haasaan ni dubbate keessaa tokko waa'ee bishaan qabbannaa reeffa Oromoo guuree laga Hawaasitti naqee Hawaasirraa ammoo nuni oomisha nyaannee jedha. Inni kuni Oromoon galfata nyaateera jechuudha. Kana qofaa miti iddoo kun itti ifu. Dr. Fidoon waggaa 45 irraa asitti hidhameen turee jedhan. Ka Gammachuun gadii namni waggaa 20 ammoo mana hidhaa keessa jira jedhan. Gabrummaa abbootiin keenya fees godhan darbee ala keenyatti dhufaa jira jedha. Asittis galfata nyaachuu keenya mul'isa. Ka warri kaleessaatti tattaafatan galmaan ga'uu dhabuu alootaa mul'isa jechuudha. Asitti maaliif kan jedhu ilaaluutu nama barbaachisa. Ijoon gara biraa ka'e dhimma Finfinnee irratti maalumaaf akka addaatti ilaalama waan Finfinnee. Finfinneen akkuma Adaamaaf Assallaa an Oromoo tennee ilaaluudhaadha gaaffii biraan qabu. An easy defined way warri siyaasaa yoo akkasittiin ka'ani jechuudha dhimma Finfinnee irratti. Kun hiika argachuu dhabuu rakkoo ta'uusaa. Gama biraatiin immoo bilisoomnee jirra namni hidhamaan jiru jijjiirama gufachiistu jedhamee wanti ka'aa ture hidhamtooti 9,000 ol ta'an mana hidhaa keessa jiraachuu isaaniiti kan inni kaase. Dhuguma namni 9,000 akka mana hidhaa jiru Oromoon ni wallaale moo dunuunfatee ilaale kun gaaffii Oromoon akka sabaatti of gaafachuu qabudha jechuudha. Namni 9,000 osoo mana hidhaa jiruuti kan mootummaan kun nu ceesisa mootummaan kun mootummaa Oromooti jennee ka deemaa jirru jedhee Oromoon akka inni of ilaalu dubbateera jechuudha. Kana qofaa miti manni hidhaa cufamee jira. Armaan booda manni hidhaa muuziyeemii ta'ee jira. Ka jedhame inumaayyuu manni hidhaa biyya alaatii modified ta'ee akkatti apartheidiin South Africaatti Mandeellaan faatti hidhamaa turanii gurraachi akkatti bifanni itti dararamaa tureen akka adiitti hin beekamneef jedhanii systematical way kan isaan qopheessaa jiran xiinxalamee manni hidhaa gara biraa isanuu ka dijitaaliin cufamu jechuudha. Maanuwaalii miti ka dijitaaliin abbaan fedhe biiroo taa'ee qajeelchee sirratti cufuu danda'u jiraachuusaa kan inni ifa baase jechuudha. Isa kana nu hin beekna mootuu beekuu laale dhiise Oromoon. Ka jedhu mul'isa jechuudha. Gama biraatiin sila waa'ee caasaa kaaseen ture. Warreen yakki guddaan amma nu hubannoo qabutti yakki
guddaan biyyattii keessatti baay'ee nama adabsiisu tokko fonqolcha mootummaa geggeessuudha. Agar makdaat isa jedhan jechuudha. Mootummaa irratti fonqolcha geggeessuun yakka guddaa biyyattii keessatti haga lubbuu sitti murteessisiisuudha. Bifuma kanaanis kan jeneraalonni baay'ee fannifamaa turan. Tafarraa Maammoo faa Kolonel Allabal faa yakka mootummaa irratti hojjetaniitu kan mootummaan fonqolcha jedhee ibsee paarlaamaatti fuuldura ibse naannootti akka laalamu godhame. Seera biyyattii keessatti yakki sadarkaa aanaa yakki mana murtii godinaa yakki mana murtii waliigalaa naannolee yakki mana murtii federaalaatti ilaalamutu jira jechuudha. Yakki guddaan akkanaa sadarkaa naannootitti kan ilaalamuu hin qabne naannoo Amaaraatti akka ilaalamu godhame yakkamtoonni shakkamtoonni yakkaan himataman kan biroon naannoo Oromiyaa keessa jiran qofaatu levelii federaalaatti ilaalamu jechuudha. Maal jechuudha kun? Yakkamto naannoo Kibbaatti naannoo Somaaliyaatti autonomii mataa isaanii qabu naannoleen Oromiyaan kan bulaa jirtu mootummaa warra amma abiyyiin duuba jiran mootummaa Izeemaa kanaan bulaa jirti jechuudha. Seerri bakka kanatti hin jiru jechuudha. Gama biraatiin magnitude Oromoon itti miidhamaa jirudha kan inni ibse. Magnitude Oromoon itti miidhamaa jiru hagam akka ta'e hagam fagoo akka ta'e akka Oromoon argu godheera. Wanti gara biraa namoonni baay'ee jecha arrabaatiif qofa jedhaniitu kaasaa jiru. OPDO'n akkasii jedhanii. OPDO biratti wanti hin gurguramne akka hin jirre illee kaaseera. Wanti hin gurguramne akka hin jirre jechuudha. Hundumtu akka gurguramu. Kanaaf Oromoon lafti isaa akka gurguramaa jiru waan hunduu akka jedhaadha. Gama biraatiin garuu hidhamuu gammachuu keessatti uummanni Oromoo mootummaa qofaatti harka qabaa jira. Bifa kamiin humnoonni tikaa akka qaban akka hidhan warreen isa fakkaatan hundumaa akkamitti akka hidhaman immoo wanti kiluu kenname tokko jira. Biyya alaa keessattis haa ta'u miidiyaa hawaasummaa irratti maqaa qabsaa'otaa balleessuun mee asirratti waa tokko haa ilaallu. Oromoon mootummaa sana qofaa himachuu miti. Gammachuu waggaa kana gaafa biyya gallu waan karaarraan waan daandiirraan konkolaataa fuudhee galeef meeqan keenyatu Minisootaa teenyee cubbuu gammachuun hin qabne irratti barreessaa turre. Har'a immoo Huseen waan inni hin qabneen cubbuu meeqa barreessaa jirra ta'a. Kunillee nuuf barnoota jechuudha. Erga inni iyyee booddee erga inni dubbatee booda hidhii xuuxuun gatii hin qabu. Nama keenya dabarsinee nama haqa qabu dabarsinee akka kennaa qabnu jibbiinsa dhuunfaa yaada siyaasaa inni deeggaruu dhabuurraa ka'uudhaan Oromoonni baay'ee beekaas haa ta'u wallaalanii hololli oofamaa ture xiqqaa miti. Isa kanarratti Oromoon of ilaaluu danda'uu qaba iddoo kanatti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haasaa isaa keessatti wantoonni qolarraa baasnee ilaallu kasila Huseen Tuqeerra hin deebi'u. Keessumaa nama revenge yaanne haqa honest and confident honestly namni keenya yoo itichaa jibbe waan inni hin jirre cubbuun hin jirre warra tuula. Anaanotu Abiyyi akka gammachuu na godhe kan hin beekuuf kan inni godhe miti kan inni hin goone iyyuu dabaleen dubbadhan ture. Inni garuu honestly straightforward gaarummaa inni qabu kaa'ee hir'ina rakkoo irratti fide kaa'ate jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Oromoon confidence akkasiitiin nama tokko dunuunfanneetuma isa duuchaan jaallatanii duuchaan jibban otoo hin taane reasonable bifa ta'een kan inni kaase jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee tuttuqaman kun yoo tokko tokkoon ilaalleeticha wantoota Oromoon qalbiin ilaaluu qabudha jedheen akka kootti ilaala jechuudha akka yaada kiyyaatti. Iticha deebi'eera gara keetti. Tole Raajii guddaa galatoome egaa qabxiilee jijjiiru kaasteetta keessumaa haala yeroo keenya irraa kan ka'e baay'ee keessa deemuun xiqqoo isheen rakkisaa. Dalagaa jirtaa Raajii? Eeyyee. Keessa deemuun xiqqoo isheen rakkisaa haa ta'u garuu qabxiilee murteessoo kaastaniittu atis ta'e Huseen garuu dubbii isaanii keessa chaatti jira tarii qulqullinni sagalee keenyaa rakkoo qabaachuun himala isa kanarratti gamanumaan dhiif
isin gaafadhaa rakkoo teknikaa tokko mudachaa jiruudhaa fi kan daawwachaatti jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru miidiyaa diyaaspooraa Oromoo yookiis Oromoo diyaaspooraa miidiyaadha. Marreen egaa turtiin nu irratti fuulleffatu dhimma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii ba'uu isaanii waliin wal qabsiisee akkaataa isaan dhaamsa yookiis ergaa miidiyaalee garaagaraaf dabarsaa jiran bu'uura godhachuuf turtii raajii guddataa haaluma wal fakkaatuun immoo Hussein Barisoo waliin taasisaatti jirudha. Qophii keenya irraa baay'ee barachaatti akka jirtan abdii goona. Meegaa waan isaan kaasan keessaa waanuma tibba kana kutaalee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti mudatu fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Oromoon waan hedduu saamame yookiis waan hedduu dhabe kan jedhu tokko Oromoon keessumaa lafa isaa saamame kan jedhu atillee kaasteetta raajii keessumaa lafti Oromoo naannoo qabbannaa suni doozeriidhaan awwaalchi abbootii keenyaa harame laga Awwaashitti nam'aa sun immoo shonkoraa fi burtukaana oomisha nun immoo haraama nyaanna yookiis irmii nyaanna kan jedhu dubbataniiru kun jecha baay'ee ulfaataadha. Haaluma wal fakkaatuun Oromoon amantii isaatti dhiibamuu fi sabummaa isaadhaa dhiibamuu kan jedhus kaasaniiru. Isa kana keessa faana wal qabsiisanii keessumaa Masarri Kumsaa Morodaadhaa magaalaa Naqqamteetti kan argamu mana hidhaa ta'e Masarri Minilik garuu ni misoomee kan jedhu wayis kaasaniiru. Meegaa kanaaf kan kana fakkaatu qabxiilee hedduu kaasaniiru. Haala kana faana wal qabsiisne hireen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhumarratti akkas ta'e mana hidhaadhaa ba'aniiru. Haa ta'u garuu ammas namoonni 9,000 ol ta'anii dhimmuma jaarmiyaa siyaasaa fidhamanii mana hidhaa keessatti dararaa kaffalaa jiru kan jedhu kaasaniiru. Isa kanarratti tarii isin maal dhaamtu yookiis maal jettu maaliif qabxiilee hedduu wanti kaasnu jira garuu yeroon keenya akka malee deemaatti jira sabatee fi kanarra faarzer deemuu keenyatu xiqqoonatti mul'anne garuu qabxiilee hedduu kakkaaseen ture dubbii isaan kakkaasan keessaa keessumaa qaamumti ajajuyyuu kan jedhu wayii kaasaniiru jechuun qaamumti ajajuyyuu maal akka ta'e beeku kan ministeera muummee biyyitti Dooktar Abiyyi na gaafatanii fi kana itti hidhame immoo waan adda kan jedhu kaasaniiru. Waa'ee imtisaan iyyuu na yaaddeessa Hussein illee isa kana kaasteetta. Kana jechuun biyyitti kan gaggeessaa jiru eenyu? Yogguu akkas ta'u dhugumatti biyyitti gaggeessaa kan jiranii Dooktar Abiyyi immoo qaama biraadha kan jedhu nama shakkii dubbiima isaanii raasaa jira malee nuti waan biraas gochaa hin jiru. Mee guutummaatti dhimma masgiinnis gubateera tibba kana naannoo Amaaraatti nagartuu iddoo garaagaraatti rakkootu jira hiriiratu deemaatti jira. Kanaaf kana wal faana wal qabsiistanii maal jettu mee Hussein gara keettan deebi'a rakkoon teknikaan akkuma namaatti jira adoonnoo isin biraa hin beeku ana biraa sirrii matti rakkachaa jira. Kanaaf daawwattoonni keenya nuuf kolchaa mee Hussein waal jedhime? Dhiifama gaafannaa rakkoo teknikaa nu mudataaru fi dhaggeeffattoota miidiyaa kanaa dhiifama gaafannaa. Walumaa galatti gabaabsuudhaaf dhaamsi haasofni Gammachuu amma laaliqa. Gammachuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa asiin durallee jalqabbii showuu kana yookaan haasawa keenya irratti marii keenya irratti dubbadheera. Gammachuu Ayyaanaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka simboolii itti maqaa isaa dha'aarra. Beekaa. Nama mara maqaa dha'uu hin dandeenyu Gammachuu Ayyaanaa akka simbooliitti maqaa dha'aa jira. Malee Oromoos haa ta'u, Oromoollee ta'uu haa baatu. Namni meeqa akka dararamaa jiru. Inumaayyuu akkama duratti raajiin jedhee digital ka ta'e waa jecha kana by the way waan akkanaa kana for the first time Gammachuu irraa dhaga'uu kiyya jechuudha. Digitaaliidhaan oofisa taa'anii nuti kabeennu mana hidhaa oofisaroonni jiranii bulchitoonni mana hidhaa jiranii isaanumatti achitti handil godhaa kiyya harkaa qabu waan akkasii kanneen oofisa taa'anii bakka biraa taa'anii digitaaliidhaan rimootiidhaan jechuudha. Rimootiidhaan mana hidhaa sitti cufuu sirraallee banuu jechuudha. Amma ka argaa jiru. Wanni amma Gammachuun nuu hime jechuudha. Taa'aniiti akkanumatti sitti cufuu irraa banu jechuudha. Ammoo achi keessatti isteeppii 7 keessa darbinaa jedhe. Sun san kana hubannu maaliif waan kana dubbanna beektanii? Nam keenya mee waa wayii yoo hubannu waan baay'eellee beekuuf argachuu baanne garuu waan beennu san specific waan beennu san uduu gadi fageennaan beenne wannuma beennu san raajii waan beettu san
gadi fageennaan beekuu yaada waan biraa dhiisi yeroo itti fudhattee beektaa waan biraa waan baratta wannuma bee hin beekattee itti uf amantu san gadi fageennaan waan an sitti himu gadi fageennaan hubadhu waan ati na himtu mee gadi fageennaan hubachuu itichaanis so Oromoo nama maali waan tokko dubbatu mee gadi fageennaan waan kana halaallu what is behind what is the intention an fakkeen nama 9,000tu mana hidhaa keessa jiraa jedhe gammachuu ayyaana by the way itichaan jirta Raji are you guys there jirtani dachatani Nagaamatti fufeeti. okay so haa hubannu kun ammoo waan gammachuun Koloneel Gammachuu jedhe keessatti qabxii tokko irraanfachuu kan qabaanne nama 9,000 jedhe beektaa 9,000 inni jedhe suni hanqilinxootti arge namni hagooni kan Maayikilaawitti arge malee imagine Oromiyaa badhoo tana Oromiyaa akka itilleetti afamte tana keessatti amiin namni kamuu ka qalbii qabu ka sammuu qabu ka mataa yaadu waan kana tilmaamuun dadhabu Oromoo meeqatu ganda keessatti aanaa irratti waajjira zoonii irratti yookaan mana hidhaa zoonii irratti mana aanaa irratti gandaa irratti Oromoo meeqatu ugguramee jira meeqatu miidhamaa jira amma keessattuu yeroo gabaabaa kana keessatti dhimma bilxiginnaa paartii kanaan wal qabatee akkamitti nama akka dararsaa jiran akkatti nama fudhachuu yoo baatte yoo fudhanne kana isin goona yoo fudhanne yoo fudhattan kana isin goona yoo hin fudhanne akkana isin goona yoo fudhattan ammoo kana isin goona isin argite yoo fudhattan tola kana isin oolla yoo hin fudhanne ammoo akkanatti isin miina akkasitti mee implication isa akkasitti wannaa isaa haalaallu ka gammachuu jedhe miliyoona haganaattu miidhaa irra jira kan jedhee kan kun ammoo yoo laaltan amma anamma waan baay'eedha gammachuun gaarummaa isaa jabummaa isaa bu'aa inni Oromoo buuse isa keessa deemuun barbaadu yoo waan kana barbaaddani jeneraal Kamaal Galchuu fi Gammachuu Ayyaanaa waliin bayanii gaaffiif deebii isaan February 10 2006 beta February 10 akka lakkoofsa faranjiitti February 10 2006 interview isaan godhantu jira probably page kana irratti illee share godhuun dandeenya akka namni dubbisu wanni gaafsan jeneraal Kamaal Galchuu haasa'e wanni gaafsan Gammachuu Ayyaanaa fa haasa'anii fi exactly wanni addanni achi bayeetiin haasa'e akkatti wal fudhatu waggaa meeqaan boodallee wanti sun bakka sanii akkan kaan haasa'u isaa irraallee miidhama isaa irraallee by the way gammachuun nama gadoollee livne ta'uu karaa baay'een ibsineerra waaqa kadhataa barbee isaaniyyuu waaqa kadhataa ana ajaa'ibu natti ta'e jara tanaayyuu obboleeyyanti jedhee waaqa kadhataa lammaa fa'a of course yeroo dhiyoo kana keessatti lammaa irras waan ga'aaru numa dhadhagaarra nama hordofaarra lafa Finfinnee kaafe waa'ee Finfinnee yoo kaafteetiin jettama waa'ee lafa Finfinnee gaafii Oromoo jechuudha amma gaafii Oromoon gaafate maaltu isaa deebi'e ka jedhurraa waan kaaneef afaantu deebi'emu abbaa biyyummaattu isaa deebi'emu Finfinnee magaalaa handhuura Oromiyaati handhuura Oromoo oduun taane Oromoota gosa adda addaattu achirratti jiraataa ture achirraa duguugamanii faca'anii adda deebisanii isaan zabana yakunu amlaak ennu asee ennu jedhanii zabana sana magaalaan tuni ta Abashatu bulchaa ture Bararaa jedhamti maqaan isii Bararaa jedhamti the conspiracy theories
amma keessattuu amma barbeetta waan nama dhukkubsa mataa nama dhukkubsa warra qeerroon ufii du'ee ufii miidhamee ufii jiruu dhabee lubbuu ufii dhabee qaama ufii itti galaafatee mana hidhaati yaasetu waan kana sirratti oofaa barbeetta waan si ajabsiisaa keessa amma Abiyyi ammoo waan kana endorse godha. It's not about hate amma Abiyyiin jibbeetii miti beektani. Sometimes we have to be very careful. Jaji wal godhuun salphaa waan ta'eef wanna Oromoo keessatti. Look at maal inni amma fakkeen Itoophiyaa duuroo gannaanaa nabbar የተከበርን ነበር ወደ ዱሮ ቀበዋ እንመልሳታለን ገረ ዱሪ ኡልፋታ ቱሬ በዳዲነ ዱሪ ሰኒት ዴቢና by the way prosperity ከጀዱ ኩኑ ዩበራችራ አከወናት አከገፊ ደም ዮላል ተብላል even though the name itself is kana in philosophy ajedu is a divine theory beta is a more of a war wonnat diyatat wan kara theology diyatat kara amantat diyatat akata inni tinde mo argitan tat tufi minilik me amma fakken sena or guyya kana tokkicha Abiyyi dengadam itti wacani itti dudubbatani jennani waa'ee qeerroo maqaa qeerroo kana dudubbachuu eegal kanuyyuu pressure guddaadhaarra guyya magana tokkicha barnaama afaan fiiti baafatee qeerroo nuuf duutani Oromoo bilisoomsuuf duutani biyyi kana bilisoomsitani galata qabdan jenn by the way itti aanaan isaa Dammaqee Mokkonnan galata galcheera inni bira darbeeyyuu maal jedha nationalism Oromoo kuni garmalee Oromoo oofe jedhee asiin dura achirraa kaase narrative yeroo prime minister ta'irraa jalqaba irratti yeroo Gondaritti Baardaarma Gondar irratti dubbate yaadattan see the direction this guy is heading to nama harma mure by the way I'm not a historian but I read history Oromoo waan saba kiyya irra miidhame jechaaf hin dubbisa more of applied nama applied wonna baratte nam look addunya matan irratti amma kaleessas professor Muhammad Hassan OMN irra caqasaa ture addunya matan irratti seenaa waaqataa seenaa hojjechuun hin jirtu beektani amma Ameerikaa jira ani fitichaan Ameerikaa jira gurraacha biyyanaa kan irratti waan gahin dubbisneer argineer iskoola keessattis baran 60moota 50moota keessatti garuu maal godhan maadiin kun seenaa godhan san waan gurraacha irratti hojjetan waan warra Juushii irra hojjetan waan warra Kaatoolik kan irratti tolchaa turan by the way warri Kaatoolik warri Juushii kun akka ilaalamaa turetu jira biyya kanatti waan kana dinaay godhuu dhiisanii dhugaadha miidhaan isinirra gahee jira there is a huge suffering painful what we have done to you is so painful how can we learn from it akkami irraa baranna ujoollee keenya akkami barsiisnarra walii galan reconcile godhanii jechuudha that is exactly what happened in South Africa but now kenna me laala dubbii kana akkan harkaan dheeranne barbaada mee kenna laala ammoonni baay'ee yeroo hundaa dhukkubbiinatti kaasu tokko keessa maalurra geessanii miti bar maalurra geessan maa harma nu muran maa harka nu muran maa maqaa adda addaa nu baasaniitiin gad'aan akka psychologically gad'aantummaan saba keenyatti dhagahamu psychological suffering of our people and our nation fakkeenyaaf Itoophiyaan waggaa 3,000 turtee jedhu mind you I'm not historian I read history okay waggaa 3,000 kana eentu bulchame gara kibbaa kana gara Oromiyaa gara Sidaamaa gara Walaayitaa gara garjalaa kana gara kibbaa kana mootummaa Atsee Yohaannis dhufee achi bulche Atsee Teediroos dhufee achi bulche even warri kitaabonni seenaa seeraan barreeffaman Minilik mataan isaatu Minilik dhufe malee abbaan isaatu hin dhumne Alamaloko hin dhumne garas gad akkamitti gadi dhufe garas garama akkamitti deemee gara kibbaatti garas gad dhufe lafa babbadhifachaa akkamitti deeme so maal jechuu barbaadeeti seenaa yoo waakkatan akkamitti walii galtaati seen harma murre harka murre lafateen fudhanne sin salphifne maqaa sittin baafne by the way
Maqaayyuu barre guddataa jetteeti baafatteeti mana barumsaa keessaa si araan turre. Maqaa yoon jijjiiran, amantaa yoon jijjiiran. Nama amantaa maqaa jijjiiradhuuti amantaa kiristaanummaa fudhadhu ortodoksii fudhadhuuti jedhanii asallaa irraa mana barumsaa keessaa baasanii araan abbaan kiyya nama tokko. Nageessoo bariisoo maqaa jijjiiradhu jedhanii jiran. Jabana san jabana Haile Sillaasee. Maqaan nageessoo mana barumsaa seenuu hin danda'u. Nageessoo more of namni keenya osan more of Muslim baay'inni isaanii waaqeffataa ture jabana sanitti. Maqaa nageessoo kana jijjiirte amantaa kee kiristaana yoon taate si galmeessina jedhaniin. This is waan abbaan kee natti hime. It's painful. Ammoo Oromoon hagam badhaa akka ta'e sitti taa'imu. Ilma kiyya jedheen jedhan akaakayyuun kiyya kun last name amma bariisootti waamamu. Amantaa kafeetu fudhadhu. Amantaa, religion is a mental philosophy. It's something waan ati haga dhumaatti waliin duutu amantaa jechuun. Waan barbaadde fudhadhu. Kiristaana ta'i, Islaama ta'i. Waaqeffata kamiinuu fudhadhu. Maqaa kana anatu sii baasee ilma kiyya jedhee anatu sii kenne. Maqaa an sii kenne ilma kiyya jedhee sii kenne eenyutu sirraa fuudhuu danda'a. Maqaa kana fudhattee kiristaan ta'uu hin dandeettu. Maqaa kana fudhattee waan biraa amantaa biraa fudhachuu hin dandeettu. Gurbaa kee maqaan jijjiiratanii amantaa barbaadde akka feete fudhadhu jedhe. Imagine Oromoon kun akkatti mee wanna ofii akkatti ammatu. Waan isaan taa'uu fi waan isaan taane akkatti fudhatu jechuudha. Na walumaa galatti maal inni amma waa'ee Finfinnee kaaftan. Abbaa Duulaa mataan isaatu maal jedhe dheengadduma kan. OMN irratti. Oromoon ta Finfinneen ta Oromootii jedhe. By the way, wanni hir'inni guddaa qabnu nullee isinitti himnu. Hir'inni guddaa aktiivistoonni haa ta'anii, hayyoonni haa ta'anii. We don't walk our talk akkuma Profeesar Maraaraan jedhu beektanii. Bakka wayii gallaa wayii soba. Saree yoo nama nyaachuu nama fiiddu maal goota beektaa? Saree yoo si nyaachuu si duttee qe'ee keessa si fiidde waa wayii kiisaa fudhattee yookaan waa adii waan diimaa waan akka foonii fakkaatu achi ati badhee keessa darbite saree isa faana fiiddi ati ammoo achi milixxee yookaan goda jalaa ol baataa yookaan muka jalaa kortaa jalaa milixxa jechuudha. Oppidiyoomii fi kaalcheriin ihaadig fide uummata Oromoo akkanatti miidhaa jira. Amma mee aktiivistoota meeqatu akka sareetti jara kurkuru waan kana jara. Warroota hayyuu jennee ijoolleen kunniin bakka tokko nu geettanii hiriyoota bateena keessaa mee ilaala. Safuu guddaa. Kadheen gadda namni kee marti keenya hiriirree akkanatti waliin mari'ataa waliin nyaataa waliin karpeeta irra ciisaati. Minisoota kanatti wanti hin taane hin jiru. Waan wanni hin goone hin jiru. Ameerikaa kana keessatti. Ijoolleen kunniin baay'een isaanii eessa jiran. Isa amazing jechuun waan tokkotti dhiyaattee hin hojjetin jechuudha. Haga sadarkaa mataan keessa miicamuutti. Haga sadarkaa akka kiyyatti yaadini, akka keetitti yaadini, akka kiyyatti yaadi. As if somebody install a chips like a computer chips in you, in your brain. Somba kiyyaan qilleensa baafadhu, onnee kiyyaan dhiiga facaas, qalbii kiyyaan mataa kiyyaan yaadi. Haga sadarkaa saniitti yoo si jechisiisan. Na walumaa galatti anamma akkitti dhaabu waan kana diinni hamaan kan beektan jiran. The enemy is enemy. Enemy doesn't have any other name anyway whatsoever. Diinni maqaa biraan qabu diina. Give me any other name. Diina hojjettu maqaa biraa kennuu fi dandeetta hin dandeettu. Diina jechuun bar si miidhuu dhufa jechuudha. Diinni badaan diina nu keessatti dhalatu. Yoo ofii walitti diinu kana diina taanu kana beekta akkam goona mi'a. Raajii ajjeesuu qabaadhaa. Iticha ajjeesuu qabaadhaa. Lammaa yookaan abiyyi ajjeesuu waan nama dhibaa kana mee ilaala. Bu'aa xixiqqoof jenneetu utuu hatamuu baannee. Waa'ee Finfinnee kan amma by the way wanti Finfinnee kun amma Finfinnee magaalaa Oromooti miti dhiisiiti. Daantaa achirraa argannu dhiisiiti. By the way maqammaan Oromiyaa kunu Oromiyaa wanti jedhamu kunuyyuu yookaan the sovereignty of the Oromia state. The state itself is going to disintegrate. It's going to disappear. You will see this. Disappear ta'uu deemti beektanii. Akkatti mee seera ittiin bulmaata bilxiginnaa paartii jedhamu kana seera ittiin bulmaata isaa kana dubbisaame
waraqaa isa kana mee dubbisaa kana bilxiginnaa kana jechuudha. Waan nama suukanneessaa as keessatti argitu obboleeyyan kiyya. Walumaa galatti biyyilee isinitti dheeresseeti asumarratti isinii gabaabsaa. Paartii badhaadhinaa kun maali kan jedhu yeroo biroo kan itti deebinu ta'a. Haa ta'u garuu har'aaf yaanni ijoon keenya keessumaa dhimma koloneel Gammachuu mana hidhaadhaa bahuu isaanii faana wal qabsiisee haaluma wal fakkaatuun immoo dubbii kee dammaan qabee Hussein of kolchi keessumaa hidhamtoonni Oromoo biroo maaltu isaan eeggata kan jedhudha. Fakkeenyaaf kanneen akka mucaa baay'ee aktiivistii jabaa ta'ee fi sooshaal miidiyaa kanarratti dhimma Oromoof Oromiyaa dubbatu Yaazoo Kabbabaa dabalatee namoonni danuu yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararaa keessummeessaatti jiru. Isa kana keessatti maal ta'uu qaba kalma Oromootti isin jechuun paartii badhaadhinaatti amanuuf amanuu dhiisuun dhimma biraadha. Deeggaruuf deeggaruu dhiisuunis waan biraadha. Abaawootti amanuuf amanuu dhiisuunis akkasumas kafaa'uuf kafaa'oo ta'uu dhiisuunis dhimma biraati. Jechuun akka Oromootti nuni Oromummaa waliin qabna. Amantii barbaanne hordofnu, ideoloojii barbaanne qabaannu. Akka ilma Oromootti garuu nuni biyya bakkee jirra. Jechuun jireenya keenya gaggeeffachaa jirra. Amma yeroo dabalataa qabnu irratti kan nuni sagantaa kana iyyuu keessummeessaatti jiru. Waan jireenya keenyaaf ta'u, waan bultoo keenyaaf ta'u hojjenneeti gara kanatti kan dhufnee jechuudha. Waan jireenya keenyaa hinuma jiraanna nuni garuu eenyummaan keenya maalummaan keenya dudduubbeen keenya seenaan keenya Oromoof Oromummaa ibsiti saba ta'eedhaaf kan yeroo keenya dabarsaatti jirru jechuudha. Akka kanatti yaadne mee Raajii yeroon keenyas baay'ee deemaatti jira qabxiileen qabadheellee fixuu hin dandeenye keessumaa koloneel Gammachuun dubbii isaanii keessatti waa'ee sirna apartaayidii nuuf kaasaniiru keessumaa biyya Afrikaa kibbaa keessatti olaantummaa warreen adii fonqolchuudhaaf wayitaa warreen gurraachota sochii gochaa turan keessatti fakkeenyaaf kan akka Nelson Mandeellaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Sana faana wal qabsiisee waa'ee mana hidhaa kaasaniiru. Kana faana wal qabsiisee garuu kaleessa eeggadda gaafa TPLF biyyittii bulchaatti jirtu yaadonni olaantummaa warra murna muraasaa ikonomikaalii doomineet godhanii biyyittii qabuun ni mudata kan jedhus yaaddoo ture yogguu sana keessatti jechuudha. Har'a sun hundumtuu dagatamee seenaa ta'eera. Asuma asitti xabni dirreema keessatti Oromoo gidduutti taateetti jechuudha. Dhugaatti yoo fudhanne yaada Kongoo labaanis baay'ee haasa'uuf wannoon ta'u garuu konseptiin koo gara dhumaarratti maal dhaamtume maal jettu dhiiroo jechuun dirqama Raajiin badhaadhinatti amanuun irra hin jiraatu biyya bakkeellee jirta waan barbaanne dubbanne freedom of speech illee biyya bakkee kana jira haa ta'u garuu sagantaa kanaa maal dhaamtu jechuun Oromoon galanni Oromoo akkas ta'uu qaba ture moo gaaffiimti Oromoo iyyuu deebi'eera jechuun amma addunyaa garagaraa irra Oromoon sabateedhaa fi garagaraa qabnaa meetti fufi yaada goolabannaa yeroo dheeraas fudhanneera. An jecha isee dhumaati jettirraa isee mormeen yaada koo kennadha. Oromoota Oromoo irratti kan jedhu suni natti hin fakkaatu. Oromootu Oromoo lolaa jira yookiin mormaa jira tun taane. Oromootu yaada Oromoo yaada Itoophiyummaa baate mormaa jira. Yaada kan lolaa jiru ani waraanadha maalittiin amanaa waraanni diina ka jettu hiiki warri siyaasaa kennanii fi hiiki warri waraanaa kennan garaagara. Warri siyaasaa maal jedhu diinni yeroo hundumaan jiru firri yeroo hundumaan jiru jedhu. Warri waraanaa garuu kan kaayyoo kee hanqisuudhaaf hambisuu miti hanqisuudhaaf tattaafatu hundumtuu diina keetii jedhama. Anaaf hiika garaagaraa qaba. Anaaf garuu warroota yaada Itoophiyaa baatanii Oromoo saataan abbaa barbaadan hambaatanii fi Oromoof egeree Oromiyaa yaadu gidduutti wal dhabbiin jiru. Fooniin Oromoo ta'uun waan biraadha. Kolchi garuu iddoo sanatti Raajii jarreen lamaanuu Oromoodha miti garuu. Jarreen lamaan Oromoo ta'uu danda'u. Oromoof Oromoo akka fooniitti otoo hin taane akka yaadaatti lolli godhamaa jiru. Oromoo ta'uusaaf Abiyyiin hin jibbu. Oromoo ta'uusaaf Lammaan jibbuani. Oromoo ta'uusaaf eenyuun hin jibbu. Garuu Oromoo ta'ee yaadanni baadhatu hin jibba akka Oromoof hin taane yoo ta'e ilaalcha adeemsa yaada. Raajii asirratti afachu asirratti waan tokko clearly addaan baafanna. Ilama akkaan jechuu barbaade. Diinni fakkeenya amma diina fakkeenya waggaa 27 eenyu akka nurra jiru eenyu akka qabee deeme biyya sanii Oromiyaas haa ta'u naannota kaawwan illee maqaa Ihaadigaa jedhanii malee eenyu akka jiru kana si caalii ka ibsu hin jiru. Hin beekta waan kana. Analysis adda addaas kennaa turteetti.
Paapeetiidha kuuwwan gartee paapeetii achi kaayanii duubarraani haada ka harkisaa ture akkana godhaatiin gajabsiisaa akka ture akka wannaa jaariin qabeetti gajabsiisaa akka ture eenyu akka ta'e namoonni akkasitti gajafa'aa turan suni har'as eessa akka jiran by the way waan tokko waan mataa na tuqe tokko keessaa isinitti himu waan dubbii kan keessirraa fudhachuu fi miti Abiyyi yeroo wayii jeneraal Kamaal Galchuu keeke yoo kana yaadattan eeqan ni keeke waa'ee amma yeroo juwaarri yaalii ajjeechaa irratti wanna jedhan sanii dhaabbileen Oromoo hayyoon Oromoo walgaaniiti wanni kun fokku jedhaniiti balaaleffataa turan walgaanii jechuudha. Achi irratti Kamaal miira keessa seenee of course miira illee jechuu danda'u dhugaa jirtu lafa kaa'e. Yoo barbaachisaa ta'e guyyaa tokko lama keessatti ummata keenya harka qabannee dhugaa harka qabannee akkuma Jawaar jedhu jechuudha yeroo hundaayyuu dhugaan teenna arba jedha Jawaar dhugaan teenna arba waan illeen beeka jedha. That is absolutely waan nama jabsiisaati. Dhugaa akkasitti mootummaa kan akka gonnutu beekaa jedha Kamaal. Yoo dhugaa teenna waan dabsan taate yoo hayyuu keenya karaa irraa dhooqaa deeman taate implication wanni inni jechuu barbaade. Seenaa duuba laalama jeneraal Taaddasaa fa'aa akkamitti ajjeesanii Baaroo Tumsaa fa'aa akkamitti galaafataman eenyuun jalaa dheessanii bakka fedhanitti galaafataman akkamitti akka lubbuun isaanii bahee Hayilee Fidaa fa'aa akkamitti akka lubbuun isaanii bahee Maammoo Mazammir fa'aa achi bira darbiitii hayyoota ta'een amma fakkeenyaa Nadhii Gammadaa eessa akka inni jiru beeknu agadha which is psychology Oromoo keessatti hagammaame seenaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa dhukkubbii guddaa ilma Oromootitti ka ta'ee jiru keessa du'ee isaa uduu dhageenne beektaati nam tokko du'ee isaa dhageette hin fayyita beekta qalbii keettu fayyaa akka Baqqalaa Dawaanoo fa'eessa akka jiran hin beeknu amman ka jedhaa jiru diinni yoo diina sitti ta'u diinni diina jetta Oromoon ammoo karaa yoo Oromoon Oromoo uggurutti ka'u yoo Oromoon Oromoo miidhutti ka'u amma fakkeenya duratti gaafii tokko na gaafatee jira itichaan hin deebifneefi Yaazoo Kabbaboo fa'aa ijoollee hidhamanii nuti yeroo ammaa kanatti Oromoon kamuu mana hidhaa keessa ilaalcha isaatiin hin hidhamuu siyaasaan hin hidhamu jedhamee barwaadaa na'aa miti waadaa kagalee yookaan itichaa yookaan raajii guddataatii miti. Abiyyiidhaa bar piraayim ministeeriidha kun. I wish you viidiyoo sana dura qopheessitee jiraatte. Maa hidhamu ijoolleen kun it is even warroonnummaan kaawwanuu barre. Maal jedhu isaa yoo wal mormu yaadni mooyataan jedhu. Well yaadaan mooyateetiin jennaanii miti gammachuu ayyaana haga foon isaa lafee isaarraa luqqisanii gadhiisanii bar yaadaan mooyate. Yaadaan mooyannaanii miti Jawaariin ajjeesuuf kan itti ka'an. Kanaaf ka jedhaa jiru of course diina jettee beektaa itti duultaa diina ka kenna diinatti irkatee diina sitti ta'u akkamitti ilaalta ka harma sitti anamma waan ati kaasteef deebiin kennine Hussein anaaf jechuudha akka raajiititti diinni koo inni Oromoo hin taane qabsoo Oromoof diina ta'es inni ilaalcha diina kootii baatee Oromoo irratti qabsaa'us akka siyaasaatti diinadha. Oromummaa waliin qabnaa eeyyee maaliif yaada sana balleessinee yaada diinummaa keessummeessuu sana balleessinee akka Oromootti Oromoof Oromiyaaf yaannudha iddoon ijoo ani goolabachuu barbaada. Ammas yaada kun hin goolabadhaa yeroo dheeraas fudhanneerra. Iddoo kana beennaadha waan Hussein kaasee irratti kan hin furdisuu barbaade. Gammachuu waan jedhe Koloneel Gammachuu waan jedhe dhiifaman yeroo baay'ee yeroon isa wajjinaa soo Koloneel naan hin jedhii waan jedhuuf hin jedhaani gammachuudha yoo waame. Wanta inni kaasuu barbaade innuu dubbateera. Birookersii fi satalaroota Oromiyaa keessa qubatanitu mootummaa kana haada qabee harkisaa jira jedhe. Warri kun diinota keenyadha. Sirna Habashaa durii ka deebisuuf deeman kun kaansarii qabsoo Oromoo akka ta'e beenna. Warreen kaansarii qabsoo Oromoo sun akkamiin Oromoo cabsaa jiru yoo jenne warree Oromoo ta'anitu yaada isaanii fudhachiisanii akkuma biltsiginnaa sila laalta yaada sana fudhachiisaniitu Oromoo keessaan Oromoo miidhuuf dhufu. Kanaaf warra kana irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabna.
egereen keenya ammas gaaffii keessa kan inni jiraatu warreen ahadaawii siraat jedhaman warra dur Itoophiyaa tokkitti biyya tokkitti jedhan jechuudha. Dhimma amantii tuqqeetta dhumarratti kan inni tuqe waan baay'ee sensitiiviif Oromoon hubachuu qabu. Masaraa mootummaa keessatti Dr. Abiy ji'a 8 moo ji'a 9 dura maanguddoo Oromoo godina kibba bahaa lixa Oromiyaa bahaa giddugaleessa irraa kan hin hafne masaraatti waameeroo jalqabaaf gaafa afaan Oromoon itti haasa'u maal jedhe yoo Wallagga dhaqee lamaan shayochi dhaxinuun jedhanii amma immoo laalaa gaa amantii wal nu lolsiisuu jedhee dubbatee ture yeroo sanatti. Why is he predicting? Mootummaan isaanii profees kan inni godhe mootummaan isaanii bifatti nama walitti buusee umrii isaa dheereffatu guddifataa akka jiru yaada. Sheekni tokko mormii Awadaa keessatti maal jedhan? Maaliif hiriira baatanii jedhee gaazexeessaan OMN isaan gaafannaan lakkii nuni hiriira kana mootummaan hiriira kana ummannaa beeku jennee mormuuf baane utuu hin taane mootummaatti himuu dhufne mootummaa nurraa dhaabii kaamantii masgiida gubdu kana jechuuf baane jedhe. Maaliif ka godhaa jiru mootummaadha jechuudha ejentii mootummaatu raawwachuu jira. Kanaafan rakkooleewwan akkasii mootummichi umrii dheereffachuun maqaa Oromoon godhaa jiru kana Oromoon beekuu danda'uu qaba. Namni 9,000 mana hidhaa jiraatee naannoo Oromiyaa keessatti federaalli bulchaa maqumtuu hin jiru. Masaraa sila 9,000 akkuma Hussein sila kaase barka ija keenyaan argine masaraa Kumsaa Morodaa keessa meeqatu dhama maal jedhe gammachuun xiqqoo ishee isaan nama 7 mana tokko keessan ta'ani xiqqoo bal'aadha jedhe. Har'a Beegii Gidaamii keessa har'a Boorana keessa Gujii keessa har'a giddu galeessaa qabamee namni har'a bar kibba bahaa Oromiyaa gammoojjii Baalee keessa qotee bulaa saa'iba isaa aruuza irratti qooda fudhachuuf dirra dawaa dhaqeetu ICC dha ta'e maaliif islaama waan ta'eef waan biraa miti. Qabamee ku kamana hidhaa jiru ka Koloneel Gammachuu dubbate. Warra kanatu jira. Warra akka Dabbasaa Guyyoo fa'aa iddoon buuteen isaanii hin beekamnetu jira. Namoota akkasii geggeessaa jira mootummaan kun Oromoo dhaabbadhuu ilaali dhalootarraa akka dhalootaatti waan ta'aa dhufne ilaali. Mootummaa kanaaf Oromoon yeroo inni kenne gaadha. Waggaa tokko keessatti an inch kan tarkaanfanne hin qabnu. Inumaayyuu waggaa 20 duuba deebine jechuudha. So maal godhuu qabnu? Oromoon dhaabatee of ilaaluu qaba. Gowwoomuu hin qabu. Ifa walitti dubbanna jechuudha. Siyaasaa miti maalis miti Ela waggaa 20 dhaabbannee of ilaallee waggaa miliilitti nu deebisee haara. 1974 nu deebise jechuudha. Kanaaf mootummaan kun akkanatti jira namni keenya hidhamaa jira. Oromoo dhaabadhu of ilaaliiti egeree Oromoof Oromiyaa irratti murtii fudhu. Kuni it should be a call. Jedhee tan akka kotti himaa adeemsa kana keessatti gaa miidiyaaleen akkuma sila boleessi ko kaase ogeeyyiin Oromoo dhaabbileen siyaasaa Oromoon hundumtuu taateen kana keessatti qooda qabu fuula isaa amma eessa akka jirutti himameera waan ta'eef yaaditti makanarraa ka'ee garamittan deemaa jedhee wal gaafatuu qabaadha kan hin jedhu ulfaadhuu carraa naa kenniteef ticha. Ela iticha tokko yaada xumuraan isiniif kennaati. Dhiifama waa tokko si edaa asirratti gabaabseetuma daqiiqam takka naa kenni. Ela amma wareegama dhufe kana keessatti qeerroo hagamiitti dhumatee Oromoo hagamiitti dhumatee yoo jenne ka waggaa 150 kana dhiisiti qabsoon Oromoo waluma kennaa walitti kennaatiin deemte waggama 5 kana keessatti qeerroo 5,000 oltu wareegame jennee dubbannaa miti. Gaafa Oromoon Abiy fa angootti bahaniit angoo fudhatanii Itoophiyaa bulchinaa dhugaadhaan nutu miidhe. Gooftaan keenya Oromoodha. Waaqa gaditti gooftaan keenya Oromoo gooftaa biraa hin qabnu jedhanii gaafa isaan diinota isaan asii asitti burjaaju firfirsaniitiin jedhan Oromoon yeroo kenneef. Maaliif? Wama sadi gaafatame abbaa biyyaa ta'uu abbaa biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'uu qabeenya ofii irratti abbaa qabeenyaa ta'uu Oromoon qabeenya ofii irratti abbaa qabeenyaa ta'uu maalummaa ofiitii fi aadaa ofiitiin boonee aadaa ofii guddifachuu ka jedhu qabeenya jechuun achi keessatti tokko Finfinneen fa'a ka Oromooti seeraan gara Oromootitti haa deebitu Oromiyaa jalatti haa bultu yookaan immoo
akka seerri jedhetti seera isii kun haa guduunfamu. Higga mangisti mamee wayyaaneen gadi fidde san yoo ta'e haa guduunfamuudha miti. Amma ka jedhaa jirru Oromoon gahaadha. Abiyyi fa'aallee yeroo kennaniira. Yeroo kennan kana keessatti Abiyyi uduu deebii Oromoo gaafii Oromoon gaafatee fi Oromoo itti wareegame qeerroo itti wareegame uduu waan kallattiidhaan deebisaa deemaa jiru daarekshinii san deemaa jiru taateeti. Okay. Wanni quuqarraa qabnu jiru hin gargaara jechuudha. Amma laal from the gate going direction Abiyyi deemaa jiru mee ilaala. Kanaa jecha amma it is enough. Dubbiin kun bara amma uma isaa gahee jira. Finfinnee inumaayyuu ka yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleny propose godhee yookaan warroota dhimma Finfinnee irratti qabxii karaa paarlamaatti ergan yookaan karaa wannaatti ergan gadi bu'ee bar wanni martiin. Amma dhimma Finfinnee kana bara amma kaasuun isaa baay'ee wannaatti inumaayyuu taabuu godhaniirani bakka bakkatti fokkuu. Na walii galatti maali Oromoon amma nu'u nama diina biraa amma Yohaannis Boyaaloo akkana jedhe reactionary ta'uu duudhaamneeti. Reactionary, always reactionary. Akkana jedhan akkama Yohaannis Boyaaloo fadhe asitti maal jedhe Ameerikaa kanatti walgahii irratti ፊት ለፊታችን ያሉት እኮ አረፋዎች ናቸው። እነሱን እያያችሁ እኛን ከመደገፍ ወደ ኋላ አትበሉ። አረፋ ናቸው። ሌላ ላካ kan kun maal tole Hussein dubbii kee dammaan qabe ayyen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kanattiin isinii darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Miidiyaadha. Oromoo Diaspora Miidiyaa irratti qophiirraan haala yeroo Oromoof Oromiyaa irratti fuulleffachuudhaan keessummoota lama qabadhee kan isiniif dhiyaachaatti jiru. Isaanis sadarkaa garagaraatti poolisii Oromiyaa keessatti hojjechaa kan ture Raajii Guddataa akkasuma immoo gaazexeessaa ONN fi haala yeroo irratti yeroo adda addaa kan xiinxalu haaluma wal fakkaatuun Hussein Barisoo ogeessa fayyaa kan ta'e hospitaala guddaa biyya Ameerikaa keessatti hojjechaa kan jiruu fi haala Oromoof Oromiyaa irratti yeroo adda addaa nama xiinxala adda addaa kennuu fi itti siiqinsaan oolmaa Oromiyaa nama hubachaatti oolanidha. Maarreen egaa gaaffiif deebii keenya gara goolabuutti kan nuti deemnu yaada dhumaan isiniif kenna. Naaf kolchaa sa'aatiin keenyas baay'ee deemaatti jira. Daawwattoonni keenya egaa peejii kana akka hordoftan asumaan isin beeksisaa dhimma koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin wal qabsiisee Ittafaa Ooroo kan jedhamu maqaan Facebook isaa GoFundMe baneera. Gama sanaan illee tumsuu akka dandeessan asumaan isinan beeksisa. Liinkii sana gara jalqabaarra poosti godheen ture yoo namoonni hin arganne ammallee namni biraa koomentii keessatti otoo piin gochuudhaan nu poosti gootan deeggarsa keessan baay'een barbaada. Rakkoo teeknikaa akka hin uumneef jechuudha. Gara dhumaa irratti gaaffii tokkoon isin gaafadhamee dhiiroo. Yeroo ammaa kana waan tokko taajjabna jechuun ani amma yeroo bal'oo qabaadhee yookiis beekumsa addaa dandeettii addaa qabaadhee miti garuu hubannoo manxiqqoo qabu tokkoon tarii saba koo waan buusaa laata jedhuufan sagantaa kana jalqabe isinis keessummoota koo naaf ta'uuf guddaa galatoomaan isiniin jedha. Rakkoo teeknikaa yookiis immoo wantoonni biroollee mudachuun nima malu turaniirullee kanaaf of koltiin gaafadha warreen nu daawwatanii waan tokkoon isin gaafadhamee dhiiroo. Tibba kana waan tokko taajjabna. Oromoon iddoo garaagaraa waan jiru natti fakkaata. Yoo tilmaamni koo dogongora ta'e yookiis taajjabbiin koo ta'e naaf kolchaan isiniin jedha. Warri na daawwachaa jirtanis isinis keessummoonni koo jechuudha. Keessummoonni ODM. Gareen tokko Oromoon bilisoomeera kanarra waan barbaannu hin qabnu kiiloo 4 galleerra bakka game is over jedhu. Gareen biraadhaa immoo lakki ganaa waan baay'eetu nuuf jechuudhaan ammas qabsoo keenyatti fufna kan jedhutu jira. Haa ta'u Oromoon waan yeroo darbee dhiisnee kan amma isin kaastan jiru akka fakkeenyaaf kan akka Nadhii Gammadaa fa'aa kan akka Baqqalee Daawanoo fa'aa kan akka isin kaastan kanatu jijjiiru egaa namoonni kun bakka buuteen isaanii hin beekaman amma fudhanna waanuma qabatamatti jiru ida'oo fudhanna ida'oo Daawanoo biyya kana gara Oromiyaa deemuudhaan gaa'ela raawwateera. Mucayyoon isatti heerumtu kuni waa'ee abbiyyuu isheedhaa jiruuf du'aa isaanii hin beektu jechuudha. Mucaa isaanii tokkotu immoo jira dargaggeessa yuunivarsiitii biyya Ameerikaa irraa giraajuweet godhe Abdiisaa jechuudha. Abdiisaan waa'ee abbaasaa waan beekuu hin qabu. Abdiisaan hiriyaadha naaf. Waa'ee abbaasaa yogguu mucaa sana argu mimmaantu jetti na guuta naatiif. Waa'ee abbaasaa waan beekuu hin qabu. Hin dhaga'a malee. Mucaan kun akka haadhi gabaa baatee mucaa eeggattuutti akkasitti eega dhufaatii abbaasaa jechuudha. Duute moo jirta kan jedhu jechuudha. Kanaaf konseptiin koo raajii sirraan eegala. Gabaabsaa gabaabsitti naaf deebistu ati garee warra kami garee warra ni bilisoomneerra jedhu moo lakki bilisoomuuf daandiirra jirraa moo lakki guutummaatti hin bilisoomneedha mee ejjennoo kee fanaa godhime. Galatame jecha gabaabsee masiimuu fi
bilisummaa miti bilisummaatti iyyuu hin dhiyaanne isa jedhuun degge akka kotta akkasittiin fudhaa. Bilisummaamti kun hiika maalii qabaa fagoo nu geessa. Garuu jecha Oromoo tokko sitti hima. Maa inni kan haati gabaa dhattee fi kan haati jalaa duutee walqixxeen bo'ani lamaanuu garuu haati bira hin jirtu. Kaati jalaa duutee wayiin deebiti. Kaati gabaa dhatte garuu nufti lamaanuu haadha of biraan qabanii numa bo'u walqixxeen immoo hin bo'ani. Inni bilisoomeeraa Oromoon gaaffiinsaa deebi'eera jedhee hubatu suni akkatti hubatee fi akkatti giddu galeeffatee laalate abbaatu beeka. Jaajiin godhan ammalleen. Anaaf garuu definitioniin bilisummaa gaaffiin Oromoo deebi'uun kan bu'uuraa ta'an yeroo deebi'anidha. Akkasi labboleessi Kooseen kaase Oromoon yoo biyya isaa irratti dhiibbaa tokko malee kan of bulchu yoo ta'e. Oromoon dhiibbaa tokko malee nama isa bulchu yoo ofii filata ta'e kan ofiin of kaa'atu hin taane kan ofii filatu yoo ta'e. Lafti Oromoo akkuma Koloneel Gammachuu jedhan otuu Oromoon hin cabiin dura akka Oromiyaatti jirtu kan Oromoo kan taatu yoo ta'e. Yoom cabde Oromiyaan eenyutu cabse ka jedhu isinumaaf hin dhiisa. Anaaf bilisummaan yoo Oromoon olaantummaan seeraa seeranni tumateen kan irratti oolu yoo ta'e namni kumni sagal hidhamee namni torchar ta'ee utuu hin taane jechuudha. Kanaaf bilisummaatti jirraa ka jedhu fagoodha. Gaaffii Oromoo beezikii ta'e iyyuu hin deebine waan ta'eef an akka kotta akkasitti nu badha. Isa kana argachuuf maalti ta'uu qabaan fuula dhumarratti kan hin goolabadhu Oromoon gaaffii isaa deebifachuuf amnaa keessa dabarreerra amnaa itti deemnutu caalaa hadhaadha waan ta'eef amnaa itti siqutti kaamma nu hafe keessatti waan darberraa barannee bifatti gaaffiin Oromoo deebi'uu danda'uun ammas nan dubbadha. Ebelu jaarmaa akkasii namoota akkasiitu hin taane gaaffii Oromoo deebisuuf amma filannoo jedhameetu dubbatama gidduu kan inuma bokookna malee hin gabbannu yeroo baay'ee inuma bokookna gabbinni hin jiru waan tokko yeroo dhalatu filannoodha ka odeessamaa jiru. Maal baatanii naan filannaanis hin jiru fakkeenyaaf ammaa obboleessi keenya Jawaar 2020 jedheera. Maal qabateet maaliin filadha maal namee waan inni qabu geree Oromoo gaaffii Oromoo deebisaa jedheetan ilaala yoo abaa'oonis akkasuma kaafaa'oonis jechuudha. Kanaaf egeree Oromoof Oromiyaa ka akkatti gaaffii Oromoo deebi'uu danda'u irratti hundumti keenya fuuleffannee blame game dhiisnee we were the part of the failure let us be the part of the solution jedhee Oromoon dhaabatee of ilaalee gaaffiin Oromoo akka deebi'utti godhuu qaba malee bilisummaa mutii nuni qarqara bilisummaatti hin dhiyaanne gaaffiiwwan bu'uuraa Oromoo deebi'uu qabu Oromoon bilisoomeera jechuudha. Kanumaan jedhaa ulfaadhu jabaadhu waan jalqabde kanatti namni miidiyaa irra hojjetu ulfaataadha. Arrabsamuutu jira namni yaada kee deeggaree mormuutu jira tattaaffii ati godhattu ka bishaan itti naqu malee kan nama kaasu jiru. Kanaaf warra nama gad buusan utuu hin taane warra nama jajjabeessan ilaaliiti jabaadhu. Kanumaan jedha. Tole guddaa galatoomi raajii ibsanuuf kenniteef Hussein ati garee isa kamimee tarii kan ODM na gaafatani namootatu kara keessaanii ODM ejjennoon qabu yaada namoota keessummeessuudha. Torban kana yeroo madhiyootti warreen sirna ammaa kana leellisaniif morman keessummoota godhadhee kan isiniif dhiyeessu ta'uu gamanumaan isiniif dhiyeessa. Gaaffii koo garuu balaansi godhee hanga danda'ame egaa waan akka Oromummaatti nama hooksistullee yoo jiraatte sana miiruma koo to'adheen raashinaal ta'ee isiniif dhiyeessuu yaada. Warreen mootummaa ammaa leellisaatti jirtan keessummoota koo ta'uudhaaf kara keessaa naa barreessaa yookiis naa bilbilaa namni kamiyyuu keessummaa ODM jechuudha. Hussein ati warra daandii bilisummaarra jirra moo hin bilisoomneedha moo lakki bilisoomneedha isa kamimee? Ila by the way jalqabi marratti Oromoon duratti waan kaafte keessatti Oromoon angoo fi miti kan lole beekta angoo fudhachuuf arakiiloo seenuun bilisummaa yoo taate angullaatti namoota sanii historically illee an kan amma seenaan mallee keessan deemu baay'inni nugusoota darban keessatti illee baay'inni warri angoorra turan bar Oromoodha beektanii akkatti sammuu Oromoo kanatti akkatti fayyadamaa turan laalaa jiran of duuba deebaati. Akkatti qalbii nama kennaatti fayyadamaa turan laalaa. Abiyyi arakiiloo seenuun an gammachuu qaba. Ilmi Oromoo tokko bakka san ga'u baay'ee irraa gammada. Yookaan lammaan adda ol bahee akkanatti Oromoo hojjechuu gammachuu qaba. Kalaalu
obboleessi kiyya gammachuu buttaa bariisoo Huseen Jimaa Raammatoo Baalchaa Damee Fayyisaa hiriyaa kiyya ka ta'e injineer Kaasuun Camadaa Tasfoon Camadaa kana waliin barataa ture Maqalee Yuunivarsiitii keessatti barataan bira ajjeesan simee tarrafee kan harka keenna reeffa isaa garagalchinee uffata itti uffifneet reeffa lubbuun dhufee reeffa isaa immoo haadha isaatiif abbaa isaatiif biyyatti galchine simee tarrafee yaadattan. Ara kiiloo galuu fiduute ijoolleen kun maatii baay'ee dhabnee jirra. Barbeettaama simboolik namoota tokko tokko yoo maqaa kaafnu uf duuba isaanii meeqatu jiraadha akkuma duratti isiniin jedhe. Gammachuu yoo kaafnu isa duuba meeqatu jira. Baqqalaa Dawaana yoo kaafnu isa duuba meeqatu jira. Namoota kaawwanis yoo kaafnu jechuudha. Yookaan Nadhii Gammadaa yoo kaafnu isa duuba meeqatu jira. Kanaaf gabaabamatti nuti inumaayyuu amma duratti raajiin waa waggaa 10 uf duuba nu deebisa naagala. Ani inumaayyuu waan itti qabsoomne waggaa 150 kana adda as geeffanne kana nu harkaa buusuu fi itti roorrisa'aaranii roorrisuu uduu hin taane milkata mul'isaniiranii. Milkata mul'isaniiranii. Waan kana irratti baacuun qabaannu. By the way, uduu ka sobee bulchu taateeti Haile Sillaaseetu bulchaa biyya beektanii. Uduu ka sobee bulchu taateeti Dargitu bulcha. Uduu ka sobaan bulchu taateeti Mallasi. Mee marti isaanii akka qabsoon Oromootuni nama lama nama sadiin ka dhaabatte waan hin taaneef Oromoon haga galma isaa gahee waa sadii tana taate. Abbaa biyyaa ta'uu, qabeenya ofii irratti abbaa ta'uu, aadaa fi duudhaa ofii irratti seenaa ofii irratti abbaa ta'ee ijaaratee itti bashannanee. By the way, jecha kanaan si xumuraan. Jecha kanaan si xumuraa haasawa keenya. Raajii guddataa horii horsiifatta. Horii raajii guddataa horsiifatee kaloo kalataa miti marga dheechifata horii. Marga dheechifattee kaloo itti godhattee ka horii dhaleellee itti dheechifattu adda godhatte ka sangaallee itti dheechifattu addatti godhattee jirti kalatteetta jechuudha kaloo. Itichaan horii qaba anis horii qaba. Marga kaloo kan keetii kana dheechifachuuf erga margi kun daraaree urgaa'ee jedhe calliseetuma karra banee itti naqamu dhufeeti raajii marga margisiifatteetta margi urgaa'eera sa'a kiyya kaloo kan keenaa seensis sangaa kiyya kaloo keenaa seensis naa dheechise dheeti raajii gaafata yookaan raajii wajjin nogosheet godhe maal jechuu kiyya nu wajjin hin bulinaa jedhaan jirruu bara isinis jibbine nu keessaallee baa jedhaan jirruu bara maalummaa keenya diqqeessaa qeeteen irra nu salphisaa qabeenya keenya saama'a hayyuu keenya diqqeessaa duudhaa keenyatti argitanii dhoqqee diba'aa duuba keenyatti dhoqqee diba'aa akkamitti waliin jiraannaa badii dalagamte ammoo hin dalagamne kanu an fakkeenya waan ta'u kana mara miidiyaa mammii Habashaa kana fudhattanii jettan waan Oromiyaa keessatti ta'uu fi waan bakka biraatti ta'u akkatti isaan gabaasan laala. Kanaaf bilisummaan nuti taqabnuyyuu nu harkaa buusaaranii Oromoo walitti dhufuu qabaanna. Mari'achuu qabaanna. Hujii keenya dacha'uu qabaanna. Itti aansee ammoo dhaamsi itichaaf kennu miidiyaatti deebi'uun kan kee waan dansa waan gaarii. Argitee namni hujii guddaa hojjetaa turte OMN irratti kan ammoo kan sitti muumiti ka Oromoo marti gurraa qabu. Even raajiin mataan isaatu eessa dhaqee jennee gaafataa maal ta'e innuyyuu raajiin mataa raajii guddataa ta'an isaayyuu maal ta'e beektanii waan namni siin jedhu dhiisiti waan ofii hojjettu irratti how moral what I'm doing. Don't focus on what immoral thing people build on your back. Duuba kee irratti immoral waan ta'e namni ka ijaaru dhiiste moral waan ta'e wanta hojjedhaarsu dhugaa qaba safuu qaba. Namni akka Jawaarii itti duulame jira. Namni akka aktivistoota Tsaggaayee Araarsaa itti duulamu jira.
Dhaggee araarsa. Dhugaa qabaa bar. Dhugatu iyyaa bar. Mee fakkeenya tokko isinii kenna baay'ee please. Dr. Ittaanaa Habtee an naashinaalizummaa isa keessatti argu oromummaa isa keessatti argu abiyyi keessatti jedhee loongee goo dubbate. Wanna isatti duulame argitan saniini. Who is wrong, who is right now? An shakkii qabaa haa jedhe Ittaanaa Habtee bar. Dr. Ittaanaa Habtee na kanaafi asirratti isinii gabaabsaa ulfaadhuun affeeruu kan keetiif nama yaada adda addaa qabullee dhiyeessi fidi bareedaa ha yaada ofii ibsatu miidiyaa jechuun barri yaada gartokkee host godhuu miti raajii fa hojii fidi ha mee wal jedhani nama akka isaa kana kibii walitti bu'anii fidme Ayyin daawwattoota keenya daawwachaatti kan turtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru miidiyaa diyaaspooraa Oromoo diyaaspooraa miidiyaati. Qophii har'aan immoo keessumaa dhimma mana hidhaadhaa gallikkafamuu koloneel Gammachuu Ayyaanaa walii wal qabsiisee dhimma irratti fuulleffanne keessumaa warreen ilmaan Oromoo har'aa dhimma Oromummaa isaaniif ilaalcha siyaasaaf manneen hidhaa garaagaraa keessatti aarsaa jajjabootti kaffalaatti jiran egereen isaanii hoo maal ta'a qaamni dhimmi ilaallatoo kanarratti maal gochuu qaba kan jedhu asumaan dhaamsa qophii keenyaa ta'uusaa beeksisa. Keessumaa Piroofeesar Bayyanee Ruudaa akkasuma immoo Kabbabaa Yaazoo fi kanneen akka Kaayyoo Fufaa fi Oromoon kumaatamni hedduun yeroo har'aa manneen hidhaa keessatti dararaa garaagaraa keessummeessaatti jiru. Isa kanaaf immoo akkuma isin argaatti jirtan suuraa koloneel Gammachuu Ayyaanaa sagantaa qophii keenyaa irratti poostii kan goone irraa arguu dandeessu. Haaluma wal fakkaatuun egaa yeroo biraa haala biraadhaan keessummoota biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Akka ODM'tti garuu ilaalcha barbaadan qabaattanis sodaa addaa qabaachuudhaan warreen sirna ammaa kana yookiis mootummaa kana leellistan baay'een keessan achiin baqatinaa ODM hunduma keessanii banaadha akka miidiyaa mootummaadha isa warra leellisuu qofaa yookiis immoo warra abaaruu qofa dhiyeessuu miti namoonni lamaaniyyuu dhiyaachuu dandeessu dhimma irratti mari'annutti immoo ahead of time dubbanneellee wantoota fooyya'insa qabu irratti kennuu nima dandeenya garuu yaada keessan dhiyeessaame yaadaan haa falminu akka Oromummaatti garuu tokko kan nu taasisu Oromoodha waan ta'eedhaaf ilaalcha barbaannee qabaachuu dandeenya isa kana waan ta'eef kanuman isiniin jedha saganticha keessummeessuun kan si waliin ture An itichaa guddataati keessummoonni koo raajii guddataa fi akkasumas Hussein Barisoo ture waan daawwattaniif guddaa galatoomaa peejii kana like follow akkasumas subscribe gochuu akka hin daganneen isiniin jedha guddaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii